Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiyaa mafajaa nabiyyaa biyyaa khottaamii tokkummaan wayyaa. Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiyaa mafajaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خبجمتوتا هنقفتوتا خيّة في جالتمتوتا بليين خيّة اسن هنداو نجي إسلام ماتينين اسن سمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني رحمنني في بركة ربي اسن الرهاجرات. ما تدورين هاسو خيّن خقلقل عراه تقوم ما أمة مسلمة جاء هاسو نخن هاسو كان برباتشسا خاداتي في هاسو نمدوچسيسو تكاو نما خخاسو وانتي برباتشسا تيف أمة مسلمة جدو تكون معنا كان جر الرتي مسلمة هند بيرا غراغرون ما وان نجر جچا متدوري كان برباتشسو ته وانتي متدوري اداته هفيس اكومي رهدون خيسانو بيتانيتي هاسو نخي رهدون داوارتي تييفتا جچون وروتا مسلمان تهين الرتي تييفتا akkasumas musliimoota irratti illee ni xiyyeeffata. Yeroo hedduu an haasoo gosa lamaan kan gosti takka amantii wal cinaa qabanii walitti ilaaluu takkaa'u comparative religion fakkeenyaaf wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hinduu keessatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban amantii addunyaa garagaraa keessatti Iyesus gooftaadha Iyesus nageenyi irraa jiraatu fannifamee jira waan jedhuu fi haasoo hedduu khawaan akkanaa kanarratti xiyyeeffadha. Haasoonni akkanaa kanneen xiyyeeffannaan isaanii khaduraa namoota musliman ta'in irratti ta'us waa'ee islaamummaa irraa beekumsa isaaniif kennuu fi beekumsa amantiilee adda addaa wal bira qabanii ilaaluu ka isaaniif kennu ta'us namoonni muslimaatilleen akka warra musliman ta'in irratti daawaa godhaniif hedduudhaa isaan fayyadee jira. Tanaafuu jaralachuu tiifii jechuudha. mata dureen amantii wal cinaa qabanii ilaaluu kun jaralachuu irratti xiyyeeffata. Warra musliman ta'iniif waa'ee islaamummaa irraa beekumsa kennaa fi warra muslimaatiif ammoo akkaataa amantiilee wal bira qabaa daawaatti godhan irratti beekumsa kennaaf jechuudha. Haasoonni xiyyo gosti biraa kaniinan kannu ammaas dhimmoota wayitawaa irratti yookiin haala yeroo irratti hundaa'a. Kan akka miidiyaan islaamummaa irratti duuluufaa irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti dhimma mirga dubartootaa takkaahuu gariin namaa yeroon ammaatun yeroo saayinsii fi teeknooloojii waan taateef islaamummaa yeroon sii dabartee jirti yookiin dulloomte jaanii yaadan. Tanaafis barumsa mata duree quraanaa fi saayinsii ammayyaa jiru irratti khanna. Haasoonni xiyya lammaffaa kunis warra lachuutu xiyyeeffannaa keessa galcha. Jechuun musliimoonni waa'ee mirga dubartootaa islaamummaa keessatti ni baran, waa'ee fayyaa, waa'ee saayinsii fi amantii islaamaatis akka beekan isaan gargaara jechuudha. Akkasumatti illee ammaas islaamummaan amantii saayinsaawaa akka taate qabxiiwwan gaggaarii hedduu fi haqa amantiidhaan ni hubatan. Walumaa galatti musliimoonnis barnoota irraa argatan jechuudha. Hanga har'aatti haasoonni nam muslimoota qofaaf jee qobatti qopheessee dhiyeesse akkaan xiqqaadha. Inumaatu hin jiru jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf mata duree quraanni hubannoo wajjin dubbifamuu qaba jedhu irratti namoonni gariin quraana hubachuun barbaachisaa miti waan ja'aniifiin mata duree akkanaa kanarratti xiyyeeffadhe. Ammas mata duree da'awaa moo diigamiinsa jedhu irrattis barumsa kanneetiin jira. Haasoonni kanneen lameenuu haala adda ta'e musliimoota qofaaf qophaa'a. Namoota musliman ta'in fayyadus xiyyeeffannaan isaa guddaan garuu warra muslimaati. Mata duree yookiin haasoonni irraa kunis wanti haasoo addaati jaamee qophaa'eefis warra muslimaatiif waan ta'eef warri musliman ta'in illeen tarii irraa fayyadamuu danda'an. Garuu xiyyeeffannaan ijoo muslimootaaf tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasoonni xiyya xaarraa nama duchisiisa.
takkaa'uu nama kakaasa yookiin miira namaa tuttuqa jeetiin jira. Sababni isaa haasoo kiyya muslima qofaa ka duraaniitiin adda. Haasoo duraanii keessatti islaamota keessaa namoota muraasa qofaatu quraanni hubannoo waliin dubbifamuun qabu ja'a. Irra hedduun namaa hubannoo waliin dubbifamuu qaba ja'an. Akkasuma ammaas musliimoonni muraasni daawaan godhamuun qabdu ja'an. Irra hedduun isaanii daawaan godhamuu qabdii ja'anii amanan. Garuu mata dureen kun kan tokkummaa uummata muslimaa jiru kun nama duchisiisa takkaa'uu nama tuttuqa. Hunda keenyaa nu hirmaachisa. Muslima gosa hundaa'uu if keessatti hammata yookiin irratti xiyyeeffata. Tanaafin nama tuttuqa takkaa'uu nama kakaasa jee. Kanaafuu hundi keessanuu waan inni dubbadhu kanarratti qabxiileen an kaasu cufaa'uu qalbiin akka dhaggeeffataniin isin gaafadha. Inshaallah. Gama tokkoon beekumsa dansaa isinii kannaa gama biraatiinis waa'ee islaamummaa irratti qabxii sirrii ta'e isin garsiisa. Inshaallah. Tanaafuu yaabuu haasoo kiyya kanaaf xiyyeeffannaa guddaa akka kennitaniin isin gaafadha. Haasoo kiyya ka tokkummaa uummata muslimaa jiru kana keessatti roga jiran guututtii fi furmaata hunda ibsuu hin danda'u. Garuu qabxiilee ijoo ta'an ibsuudhaaf ni yaala. Sababaan duraa ka uummata muslimaa tokkummaa dhoorke jiraachuu firqaaleeti yookiin gareeleen garagaraa jiraachuudha. Akkasumas haasawoota adda addaa ka uummata muslimaa jidduu jiru. Mazhaba jechuu dandeessa, yoo feete maslaq jechuu dandeessa, akkasumas musallah jechuullee dandeessa. Kanaaf sababaan guddaa waliigaltee dhabneef waan gareelee yookiin firqaaleen hedduun jiraniif. Akkasumas haasoo nama addamuun muru hedduu akka mazhabaa, maslaqii fi musallah jaamanfaatu tokkummaa nu dhoorke. Inshaallah hangaan dandeetti anis qabxiilee tanneen irratti xiyyeeffadhee ibsuudhaaf yaaliin godha. Yoo yeroon nu fayyamte qabxiiwwan biraatis ilaaluuf ni yaalla inshaallah. Haasoyni xiyyeerra guddaansaa akka gaafii fi deebisaatti dhiyaata. Kan yeroo hedduu irra hedduun keenya jireenyuma keenya ka guyya guyyaa keessatti wal gaafachaa oollu jechuudha. Tanaafuu yeroon anasii gaafii takka kaasu namni hundinuu gaafii saniif gaafachuudhaan deebisaasiitis ifumaaf fi kannuu qaba. Haala kanaan namni cuftinuu bikkatam yookiin eeysaa akka jiruuf beekuu danda'a. Akkuma isinuu beektan nama daawaa godhuuf akka kiyyatti furtuun ijoon quraana keessaa suuraa Aala Imraan ayata 64 irratti argamti. Ayaanninis akkana ja'a. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا ورا كتابة غريجة نوفي إسن جدو التلي والكتاب خوتا نوفي إسنيس أكرب ملي وان براهن جبر إساتي وان براه كان كنديسن gariin keenyaas garii keenya rabbiin alatti gabbaramaa akkan godhanne jeeyin yoo isaan didanii kanarraa garagalan akka nuti muslima taane ragaa bahaa ja'an warra fedhii isaanii rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa kanne. Akkumaan tana dura haasoo kiyya hedduu keessatti dubbadhutti ayaanni quraana keessaa gara jecha nuufi isin jidduutti illee walqixaa khootaa jiru kun qaceelatti yookiin suduudaan ka warra alul kitaab laallatu ta'us keessattuu ummata Yahudaatii fi Kiristaana irratti xiyyeeffatus namoota musliman ta'in hundaa'uun ilaallata jechuudha. Hinduu ta'us, Budistii ta'us yookiin nama amantii Jain qabu ta'us gara jecha nuufi isin jidduutti illee walqixaatti khootaa je'een jechuudha. Yaaduma kana yoo xiqqoo achi fageessinee ilaalle ummata muslimaatiif illee ta'uu ni danda'a. Yeroo nuti musliimoonni garaagarummaa qabnu kanatti wanti dansaan nuti godhuu qabnu gara dubbii nuufi isin jidduutti illee walqixaatti dhufuudha. Ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Tanaafuu akka kiyyatti ayaanni kun ummata muslimaatiifis ni ta'a. Akkasumas islaaha godhuudhaaf jechuun muslimoota sirreessuudhaaf akka isaan karaa sirrii qabatan godha. Akkanumatti amma nama muslimaa tokko kitaabni dhugaa fi haqaa kami jettee osoo gaafatte amantii islaamaa keessatti kitaabni madda beekumsaa ta'e isa kami jettee osoo gaafatte mee isin keessaa namni tilmaamu ni jira? Qur'aan. Qur'aana maasha Allah. Tanaaf badhaasni harkattanillee hin jiru. Gaaffii salphaadha deebisaanis salphaadha. Namni waan kanarratti wal dhabu tokko illee hin jiru. Tarii namni tokko muslima gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Yookiin muslima amantii isaa sirriitti hin hordofne ta'uu danda'a. Garuu kitaabni gaariin, kitaabni haqaatii fi dhugaa amantii islaamaa keessatti maddi beekumsaa kitaaba kami jettee osoo gaafatte deebisaansaa quraana kan jiru ta'a. Maasha Allah wanti isa caalu tokko illee hin jiru. Gaaffiin itti aantu quraanatti aanee hoo maddi beekumsaa kitaaba kami? Hadiisa. Maasha Allah. Kanarrattis garaagarummaan hin jirtu. Hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu irrattis namni wal dhabu tokko illee hin jiru. Yoo feete sunnaa jettee yaamuu dandeessa, yoo feetes hadiisa jettee yaamuu dandeessa. Wal dhabbiin hin jirtu namni hundinuu waliif gala. Nama muslimaa khabifa yookiin gosa fedhellee ta'us maddi jalqabaa quraana akka ta'ee fi lammaffaa hadiisa akka ta'e irratti waliif gala. Amma akkuma nuti hundi keenyaa beeynutti hadiisota gosa adda addaatiitu jira.
حديثني قرين حديث صحيح جبا قلقلو دقات حديثني قرين أمو حديث ضعيف جتشون حديث دردباد قرين ثاني أماس موضوع حديثو تملباس ونومما دوبا مسلمني حديث خمجل ديمو يوخين هردفوك أبا حديث صحيح ما شاء الله قافي سديه ديبسان ثانيتي استكو مولوما فكاتي نمو مسلمة خميو سو قافته مسين سفر قافديتيس تو ديبين ساتنما والفكاتي جتشولا مدي جلق أبا خدرا قرآن كلام ربيتي جتش ربي مدي لمداتيس دبي رسولات صلى الله عليه وسلم حديثة ودون بالرعو دي فهمت صدفان أمو حديثة خيسا وانتينو تجل ديموك أمنو يوخين هردفوك أمنو مالي حديثة صحيحات إلى الشبرات كلين خافن جرو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم غرجتشنو في سنجدت اللي والقطعة خوطة ديبيوان سدين تنرت ونداودان غرف الدرات تركان فن غرو مسلمة تكو إني مالكته يوخين أمو هردفا مذهب خميا كته وصنغا فده مسلمون بيهندي الدون ساني نتهانا في دجان غرين ساني نتشافعي دجتشو دندان بيهندي ترى على به يوم غافو متنا نما بيبرا غافده حنفي في شافعي ملتي ديبسا همبلي جو أركتشون دندا تكاو غرين أني مالكي دجتشو دندا غرو بيهندي خيست مسلمون رغدان ساني حنفي جاني في يمن غرينيس شافعي جاني في يمن خبراتيس نجران غرو يسان غرغدان غري لمان خان غافي براتين غافد اوبليسو مالف حنفي تات مالف شافعي تود ابدجيو سون غافد ديبي بكمتو نركد سبب ابان خيافياتي تيانا في تانيفين اني سنفي تيجا تنبو دانيس يو ابان كي شافعي تيهو جيو سون غافد ديس انني اسمال نانجا لا لوبليس خي ذاكر أبان قيوسو شافعي تيه سلاني الشافعي انتها جين اف ديبس عن قباب دون تانو مجي عني سهيه بايه غاري دان جين عن قباب كتناتي ايغا في قباب دو في لافتو دا هاي وصوماتين كي مسلمته باتنيو اتيو مالتا تجيه غافنان بكا خانت يرو ديرتوف نيش الليس چلجي اگرتي اماتي وان هادا في أبان كي هنفي تانيف اتيس هنفي تات وصو هادا في أبان كي شافعي تانيس سلاتيس شافعي تات خوانو متاهاتي يو خوانو مملو لوجيكا سريتي يو ماتين كي مسلمان تين هو بكتنا تسعادير توفنيش عليس أبلي سومالي فنافين ديبس نيوغون جون ساقلي لافتو تكان تاري أنيس مسلمة تهود أبو مال جين اف ديبس أنيس هيه غاري دان جين هيه غاري دا أما سو عمرين تي صدوم يوخين أفرتم تاتي سببني أتي مسلمة تهود أبدي في هندو تكاو كريستانا تكاو يهودا يوخين جين تهودن ديس وانتنين إسلام تهود أبيف وان هذا في أبانك يا مسلمان تهيني في جتش جتة أو ربي في ديبسته ربي وان كان سيفني ديسا أما سيرو دير توفنيش عليس ديبسانا فين كنني أنيس هيه يو ديبسان تي إيه خجت تاتي وروتا مسلمان تين خندتشي تنرت يركمن شوفافو ديفماتو قدام أفكا سبب نسا هذا في أبان ساني وان مسلمان تهيني في جنان أما سادير توفش الجي خنبودة تقوتوري إيجت يا ديبودة يو ربي هدايا نافخنه مسلمان تهنانجي أنيس هاي غاريدا يو ربين هدايا سيف كنه إيدو غادا مسلماني تات غرو ربين قرآن خيستي سورة العنكبوت آيات جاتا مسغلا فارت يكن جاء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين جاء ورا خراخين خيستك أبساوان خراخين يسان كجلچنا لقمت ربي ورطولتو هجة ولين جرجا نما خرا ربي رت جهاد قدوف ربي نون نيساني بناف خناف ولاغان درا اتي خراس رت ججبات شودا يو اتي خجبات تاتي ربين كراس الريسي فدباس جچودا خوا دا ربيتي يو خراس رت قبسوتي ربين كراس سيف بن ولاغان جرتو تن اكما خليسا في غيوت دبر مراس درا غرتي نموني هدون دفني انيماتي مسلمان تين خيستين دلد بدينتي يمالي جاني نغافچا تورن اني سويتان ديبسا خنوف ريدون كيسان خليسا نجرتن فكات ديبسانتي يو أما إسلام ما قبلته بدين تدور شفتي سيف ديفهمتي تنافو أماس چراني قبض جيتي نبسافي تور يرو أما نموني مسلمان تين هدون إسلام ما قبلات جران خنافو لاغان درا أتچراقات چودا يرو ورا مسلمان تينتي حق أركوف جيچ چراقو قبضن جتي هگو تيم تخانا نمنما مسلمان تين سنسند دفه أتمالف مسلمة تاتجيو يسنغافته وانا هذا في أبانك يا مسلمة تاني في جتة ديبستاف إننيس دوباتي تتافتة جرتا لغا جرتو أركو راف چراقي غوتة جرتا جيو سغافته ومال جتان تنافو إسلام ما برچون نمون درتي درقام قرآن في حديثة برچودا خون درقام ورا كريستانات افتتافتشون درقام يو تاتي ورا مسلمان رتي ساكا بربادو في چراقون درقام تاتي أچبو دانيس الحمد لله
هذا في أبانك مسلم ما شاء الله حنفي في شافينيس مسلم مسلمات هايه أنيس ماتين كياس مسلمة الحمد لله تنافو نتيس مسلمتان بدأ ربي تجتشو الحمد لله اتيان سودانيس غافي براتين غافد أبليس وكاتي جتتي أتي حنفيدة لمن الرخام ترى غاريدة حنفيدة مو شافي ترى بريد أكما غافي دراني تتين غافد إسخام ترى غاري حنفي مو شافي عيد. That's my next question. Which is better, Hanafi or Shafi? Most of these group of Muslims, they will give the reply कि चारों मुसल्ले बरहक है. All the four schools of thought are on the truth. That is a common reply. That all the four schools of thought, Hanafi, Malaki, Shafi, Hanbali. مسلمون ناس كيس جيران هدون مذهبون هندي خراسري رجران جاني ديبسا خنن ديبسا وليقلاتس خانم مذهبون نشوفتي حنفينيس مالكينيس شافعينيس حنبلينيس إسان هندينو خراك رجران إسان شوفتي سريدا نمني توكو حنفي تسريدا جاتشو دندا غرينيس شافعي تسريدا جاتشو دندان غرو مسلموني رهدون مذهبوني أفرانو خراسري رجران جاني فدتان اتيان سونيس غافي سالباتا كان غافد غافي ليتنين نمني هندينو ني بيخان وغافي ججب دوميتي أما غافي اتيان سون غافدو أبليسو أكا مسلا خيتيتي أكا مسلك خيتيتي أكا مذهب خيتيتي أكا مسلا حنفيتي نمني تقوصو ودوك أبو دنوتي يوخين أكا تسات يو دوبرتي توكي يوخين دوبرتي نساتو يتي ودوني ساني چابا موهين چابو ديبي وري حنفي نوف ديبي سوس أكا مذهب حنفيتي ودوني ساهين چابو خجودا أنيس هايه غاريدا مي غرا غافي تيانتو تهاده بروين جين أكا مذهب شافعي تتي يوخين أكا مسلا شافعي تتي هو أصو ديري تكو أكا تساتي دوبرتي أركانتو كي يوخين دوبرتي نساتو يتي أصو إني ودوك أبو ودوني ساني چابا موهين چابو ديبي سان مالتها هندي خيسانوني بيتن غافي سلبا ديبي سان سيتيس لافتودا ودوني نمساني ني چابا خوان الفاتامتي غافي لين هنگا ما والغافچاتو رندونو سسلبودا أكا مذهب شافعي تتي ودوني ني چابا غافين تيتتيانتو سكال لافتودا وبلس خي خب جمع إلى الشخل لمينو يرو تكت سري توني دنداني جيتين غافد يا ده مسلمني تكو أكت سات يو دوبرتي أركانتو كودوني ساني چابا جو في مسلمني برامو أكت سات يو دوبرتي أركانتو كودوني ساني چابو خجو يا دوني خل لمي يرو تكت سري توني دنداني يوخين بكتا كت سري توني دنداني أنا نيوتو سري دجي غافتشو تنجرو قسري تي أدبافتشو داف بيكم سقراناتي في حديثا قباتشون دركم غافين تي يلافتودا يعني خلمينو بكتك سري توني دنداني لكي سري تون دندان غافي سالباره ديبسانس لافتودا ديبسا تنافس بداسنين برباچس فكينياف غافي برسيسان تكو لميدو لما شني متجي برسيس برسيسان براتو كوماس لميدو لما شنت هجيو برسيسه إسان لمينو سري توني دنداني Yes. ايين نمني واي الرجال روان تكلم بينه ايه سري دجتشو دندا وبلس خيا وجي وليف قال نمني واي الرجال همان بينه ايه جتشو دندا قرو نمني هندي خواي الرجال بيخو في بروم سخوتا افرفا دبرجرو هندي لك يا كسي متجاني ديبسان سبب نسا نمو لما يدو لما افركته هوان بيخانيف جتش تنافو غافي برسيسان تكو لما يدو لما شنطه جي برسيسي في خلما يدو لما شني متجي برسيسي إسان لمينو يرو تكت سري توني دنداني غافي جتوف ديبسان لكي سري انتهى انقجوتا سلباد لا فاد هنگنم اسنوندينو خطا افرفا كدبرتني جرتن ابدين قب غرو يونا ما غافي تقول فاتو تكيسن غافد فكينياف دبسا دي في ترباتا ميشان بايسو دبجها في ديده ميشان والكتاني تها مليون تكو في دبشاني في ديده ميشان تها يوجي برسيسان تكو برسيسان براتيس دبسا دي في ترباتا ميشان بايسو دبجها في ديده ميشاني مليون تكو في دبشاني في ديده ميشان وج والكتا هنتو يوجي إسان لمينو سري توني دنداني لكي تون دندان ديبسا خنا harkachuudhaaf dirqama namee herregaa ta'uun isin barbaachisu isaan lameen keessaa kamtu sirriidha jeeyoon isin gaafadde hoggus deebisa harkachuudhaaf jecha kaalkuleetara dhoytanii baay'isu qabdan osoo namee herregan beeynillee taatanii loojikiidhaanuu yookiin yaadumaanuu tokko miliyoona takkaa fi 525 jee kaan ammoo miliyoona takkaa fi 525 hin ta'u yoo jee
osoo kaalkuleetaran qabaanneehu isaan lameenuu bakka takkatti sirrii akkan ta'e ni beektan. Barsiisaa sirrii ta'e beekuudhaaf kaalkuleetara fuunee tuttuinee eegee herreeynee deebii sirrii harkannee booda barsiisaa duraatiitu sirriidha yookiin ammoo barsiisaa lamadaatu sirriidha jechuu dandeenya. Waliigallee namoonni hordofaa jirtanii mi? Maasha Allah. Haaluma wal fakkaatuun mazhaaba kamtu sirriidha jechuudhaaf yookiin Hanafi moo Shaafi'iitu sirriidha. Isaan lachuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii miti kan juuta. Garuu mazhaaba kamtu irra sirriidha gaafii jettuuf deebisaan maali? Deebisaan tanuma akka duraan dubbanneeti. Jechuun karaa maddeen dhugaa ka sirriitti deebi'uu qabna. Maddeen dhugaa keessaa ka duraa Qura'aana, ka lammaffaatis hadiisa sirriidha. Tanaafuu amma deebii Hanafii fi Shaafii keessaa kamtu sirriidha joo harkachuudhaaf asitti namni hundi beekuu hin dandeessan yoo karaa Rabbii keessatti carraaqii gootan malee dhugaa jirtu harkitanii beekuudhaaf carraaquu yookiin tattaafachuu qabdan. Yoo Quraana dubbistan Quraana keessattis dubbatamee jira. Suuratul Maa'idaa ayata 6 irratti يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يا ور ربي دقوم ستن yeroo salaataaf kaatan fuula keessanii fi harka keessan hanga ciqileetti dhiqadhaa. Ciqilee wajji mataa keessanii saxaawaa miila keessanii hanga koomeetti yookiin koronyootti dhiqaa. Kana jechuun salaata duratti wuduu godhachuun dirqama. Yoo janaabdaa qabaattan yookiin warra keessanii wajjin raftanii jiraattan dhiqadhaa. Qaama dhiqachuu qabdan. Aayaanni itti fufee ammaas akka ijoo yoo dhukkubsattan taatan yookiin imalarra jiraattan yookiin yoo haajaa baatan jechuun fakkeenyaaf ficcaanfaa yookiin yoo dubartii wal tuuxanii eegasii bishaan hin harkatin biyyee qulqulluu barbaadaa dhawaatii fuula keessanii fi harka keessan haqaa jechuun yoo bishaan dhabdan tayammuma godhadhaa jechuudha. Ayata kanarratti hundaa'uudhaan bakka yoo dubartii tuuxan jiru kana yoo laalle jechi afaan Arabii kana sitti ibsame laa masxajuu kun hundee jecha masaha jirurraa dhufe. Kanarratti hundooynee yoo dubartiin si tuuxe yookiin ati dubartii tuuxe wuduu godhachuu qabda. Yoo bishaan hin jirre ammoo tayammuma godhuu qabda yookaan dhiqachuu qabda. Dhiqachuu yookiin wuduu yookiin ammoo tayammuma godhachuudha. Filmaata sadii yoo bishaan hin jirre tayammuma goota. Jechi afaan Arabaa kan masaaya jiru kun hiikaa lama qaba. Yoo dikshiinarii yookiin galmee jechootaa keessa hiikaan masaha maali jettanii ilaaltaniis hiikaa lama qaba. Inni tokko qaamaa wal tuquu hogguu ta'u inni biroo ammoo wal qunnamtii saalaa raawwachuudha. Tanaafuu ulamaa'in gurguddoon lamaan kun islaamummaa keessatti ulamaa'ii jajjabduudha. Imaam Abu Haniifaa rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi hiikaa jecha yoo karaa wal qunnamtii saalaatiin tuuxe jiru fudhachuudhaani dhiqachuun dirqama ta'a jee. Masaayaan bakka tana jiru wal qunnamtii saalaa itti fadhe. Tanaafuu qaama dubartii harkaan tuquun wuduu hin cabsitu jee. Imaam Shaafi'iin rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi inni hiikaa qaamni wal tuquu jiru fudhate. Masaayaan hiikaa lama qaba waan jennee jirruuf isaan lachuu sirrii ta'uu danda'an jechuu. Inninis tanaaf hiikaa qaamaa wal tuquu jiru fudhate. Tanaafuu akka mazhaba Hanafiitti wal qunnamtii saalaa raawwachuu wuduu ni cabsa. Harkaan wal tuquun ammoo wuduu hin cabsu. Akka mazhaba Shaafiitti ammoo harkaan wal tuquun illee wuduu ni cabsa. Wuduu akee ni cabsa jechuudha. Wuduuni kee cabee jira. Amma gaa masaayaan hiikaa lama waan qabuuf ulamaa'ileen lachuutu hiikaa takka takka irraa fudhatan. Haa ta'u malee hiikaa quraanaa kan dhugaa kakannuu danda'u quraanuma mataasaati. Yoo quraana keessaan harkatiin gara madda lammaffaa deemuudha. Maddi lammaffaa hadiisa jechuudha. Garuu ayatoota quraanaa khabiraa yoo laalle fakkeenyaaf suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti jechi masaaya jiru kun dubbatamee jira. Waa'ee seenaa Maryam alayha salaam haasawa. Yeroo malaayikichi Jibriil alayhi salaam isitti dhufee ilma harkachuuf deemte wayita jiruun deebisaan Maryam alayha salaam deebisteef suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti akkana jette. Osoo dhiirti takka illee nan tuqin akkamittiin ilma harkadha jette. Hundeen jechaa kan masaa joosan bakka tana ni jira. Amma nu hundaafuu galuu ni danda'a. Hogguu Maryam alayha salaam wayitee isiin akkamittiin ilma harkadha osoo dhiirti tokko illee na hin tuqin jettu kana tuqiinsa wal qunnamtii saalaa baanti malee tuqiinsa qaamaa wal tuqan kanaa miti. Sababni isaa namni tokko dubartii harkaan tuquuf jecha daa'ima harkachuu hin dandeessu. Garuu wal qunnamtii saalaa yoo taate carraan ilma harkachuu ni jira. Tanaafi osoo dhiirri tokko illee nan tuqin akkamitti ilma harkachuun naaf taati jette. Deebisaan itti aanee isiif dhufees Allaha yoo waan takka murteesse kun numa ja'ani fayakun wanti sanis numa taati. Hiikaan guutuun kana fakkaata. Garuu jechi masaaya jiru wal qunnamtii saalaa jechuudha. Gama biraatiin wayita hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubbisnu
يوهي كان سايسن شك سيسي تكاهو يوهي كان آيات قرآن تكتك يسنف قلو دي غرا رقا يوخي مدل مدى غرا حديثة ديمو قبدن حديث نسان حديثة صحيحة توقب حديثة صحيحة خان أبو داود مجلد تقفى كتاب صلاة بقنا ترباتم خيستي حديثة لكوف صدبا في ترباتم سقل الرتي عائشة رضي الله عنها كنجت قافتك رسول صلى الله عليه وسلم هذا ورساني خيسة تكدنغتني وصوهي وداتين غرا صلاة ديمن جت خنبود عروة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سمالين من برو أين يتجرى جتة قافنان عائشة رضي الله عنها نخفلت جتشون حديثني تدنغتمت عائشة ممتى يسيتون وغرسي سيجودا خنافو حديثني خن صحيح أبو داود مجلد تقفى كتاب صلاة بقنا تربات مفا خلقوف سحديثة دبا في تربات مسجل الرجرخون محدثوته الدوداني صحيح جامجر شيخ ناصر الدين الباني دبلته يجودا أكا حديث خناتي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أصو ودوك أبني جارتي ثاني عائشة دنغتني أصو الردي بيانيه وداتين صلاة أفديماني جران هالخون قاما والتكون أكا ودوان جبسني أخيخ حديثة سياخة كان هدو تجر حديث بخاري ودبستانيس مجلد تقفى خيستي عائشة رضي الله عنها أكا جباستتي أن إرجما ربي صلى الله عليه وسلم في قبلا جدون جي سجر إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يوصو صلاة جراني هجو سجود فديما ميلخي يا كان دراسي سفجتة إفدورا ديبا أكستين أنيس ميلخي يمقاتا كتسي فديجت عائشة رضي الله عنها خنيس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم صلاة خيسة عائشة رضي الله عنها تقو ساني نغرسيس حال مثلا صلاة سانيتي ستففو نغرسيس جتشودا خنيس كاما والتكون كودو أن جبسن ملس حديثوني سيا خبراه الدون خك أما والتقو ودوا كان جبسن مركن يسوي الدو تجر حديث نخن سيا بخاري مجلد تقفى حديث لكوف سدبشني في قرص قال الرتي أركم لكوف سشان تك سقال الرتي أما قافينا نسنقافدو أين تسري دا خنجوتا يا دا إمام أبو حنيفة تيمو يا دا إمام الشافعي تسري إمام أبو حنيفة سبب نساء يا النساء قرآن في حديثة صحيحة وجوا والسيمو في جج خنبودا نميتا خلفاء تعالى خنجتشون إمام الشافعي دغغوري جريجتشو خيتي جينا قافت لا نتي إمام الشافعي نخبج ربي الرحمة قدو في رحمه الله نتي إمام الشافعي نخبجنا نهردفنا نجال الناس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم كجان نميتا كو يغا قرنو وهي غغي سيبودا يو يادرت خنته يعني ساسا ياد سريته ثواب لما اركته يوخين بداس لما اركته يو يعني ساسا دغونغورته امو بداس تكاركته جان علماء انت كو يتفتوا غدو يو ان سري كنمي بداس لما اركته يو دغونغور امو بداس تكاركته اني امام الشافعي قرومت يوخين بكم سنقبو جچان جرو بيخا ان سرت وابيخ قرونمات بكم ساس غدا قبا قروان تكوبتشو كمن يرو إمام أبو حنيفة في إمام الشافعي سنتي إسال لمن يفو ربي الرحمة أقودو في أكام ما خنتي حديثوني اندي بكتاك تولي تنقب منتا حديث ولي تقبون إسان دور جل قبا مقرو إيجي إسان دبرن بودت أمورا تري حديثني أبو داود خن خمجلدة تقفى كتاب صلاة بقنا تربات مفا خلقوف سحديثة ربا في تربات مسقل فارج رخن عكس ما حديثني صحيح بخاري خمجلدة تقفى لقوف سربشني في خد سقل رجرخن إمام الشافعي عندك أمنتها وانا ديزني خن إسان دكابيني في جتة في المات جرى لمن كيسا تقفى يدم حركا والتقو يوخي نمو والكنمتي صلاتي والتقو خجو إنني سركا والتقو خجو فدت وان إنك أرون تهيني في يوخام بيكم سنك أمني فصون تهين تري حديثني خن إسان دك أمنتها خناف بيكم سسارتي ونداوي هيكا قرآن لمن كيسا تقفى فدت نتي بيكم ساملي إني وصو بيخو أكس قد جتشو وصون تاني تري حديث خناتو إسان دكابين تهجنة فدن جتشو ده. So based on his knowledge of the Quran, which can have one of the two meaning, he took one meaning. Not that he made a mistake purposefully. What we say maybe this hadith didn't reach him. Let me give you another example. I asked the question that in the salah. ما فكيني براي سنفا خنو عماس قافي تناني سنقافد صلاة خيستي صلاة سقلين الفودمتي صلاة مخيستي صلاة فجري مغربا في شاي خيستي ايجي امامني سورة فاتحة قريه في تبودا جماعني سبودا انجرتو اكا مذهب انا في تسقلين الخاصني امين جاتشو قبا موين قبا اكا امام ابو حنيفة ربي الرحمة اقودو في
akka maslaqa Hanafiitti eegee imaamni Faatihaa qaree fixe booda salaata sagaleen ol fuudhamtee salaatamu keessatti lallabdanii amiin jechuun isinirra hin jiru. Garuu akka imaamu Shaafi'iitti hoo rabbiin rahmataa godhuufi eegee imaamni Faatihaa qaree fixe booda jamaa'aan isa duubaan jirtu lallabanii amiin jechuu qaban moo hin qaban? Deebiin jechuu qaban kajuuta. Gaafii salphoodha. Namni hundinuu tana sirri beeka. Akka mazhaba Hanafiitti sagalee ol kaasnee amiin jechuun qabnu garuu akka mazhaba Shaafi'iitti sagalee ol kaasnee amiin jechuu qabna. Salaata fajrii, maghribaa fi ishaa'ii keessatti jechuudha. Eenyutu sirriidha? Isaan lameen irraa nama sirrii ta'e yoo hin beekne gara Quraanaa fi hadiisaa deemuu qabdan. Quraana keessaa ragaa lallabdanii yookiin suutatti amiin jechuu qabdan joo harkachuu hin dandeenyu. Tanaafuu gara madda lammaffaa gara hadiisaa deemna. Hadiisa sahihaa yoo dubbisne sahih Bukhari mujallada tokkoffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 111 hadiisa 780 irratti ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam wayita imaamni Faatihaa fixee amiin jee isinis sagalee teessan ol fuudhaati amiin jaa yoo amiiniin teessan amiinii malaayikaatii wajjii walit galte diliin teessan taamma duraa isiniif dhiifamti jaan. Hadiisa tiyaanu keessattis sahih Bukhari mujallada tokkoffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 112 hadiisa 780 takkarrattis namni tokko isin keessaa yoo amiin jee aminiin isaa yoo aminii malaayikaatii wal galte badiina siin duraa hundi isaaf dhiifamti jaan. Ammaas hadiisa Bukhari mujallada tokkoffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 113 hadiisa 782 irrattis wayita imaamni ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin jee isinis sagalee ol fudhadhaa amiin jaa. Nama aminiin saatii fi malaayikotaa wal galte rabbiin dilii saati xiqqoo taamma duraanii araaramaaf jaan. Amma yoo akkam xiqqaate hadiisota sadii kan eega suuraan Faatihaa xumuramte booda sagalee ol fuutanii amiin jechuu qabdan joo sahih Bukhari keessaa isiniif tuqeetiin jira. Haaluma wal fakkaatu yoo akkam xiqqaate hadiisa jahaa oltu sahih Muslim keessaas jira. Sahih Muslim yoo dubbistan mujallada tokkoffaa kitaaba salaataa boqonnaa 116 hadiisa 811 hanga 816tti hadiisota hanga jahaa gahaniitiitu Sahih Muslim keessatti sagalee ol kaastanii amiin jechuu qabdan jaa. Amma waliigalatti hadiisota sahihaa sagal kan sagalee teessan ol kaastanii amiin jechuu qabdan joo isiniif himeetiin jira. Kanaafuu amma gaafiin tiyya eenyutu sirriirra jira? Maslaqa Hanafiiti moo maslaqa Shaafi'iiti? Maslaqa Shaafi'iiti. Salphaadha waanuma Quraanaa fi hadiisaa wal simee hordofuu qabdan tullaaftuudha. Amma gara gaafiitti adeebinu. Gaafiin duraa akka tasaatti yoo dhiirti dubartii harkaan tuyxe yookiin dubartiin dhiira harkaan tuyxe uduunni ni cabamoo hin cabuta jettu hogguu taatu. Mee fakkeenyaaf namni duraan musliman tahin tokko eegee islaamee booda obboleessa Zaakir osoo uduu qabuutiin akka tasaatti dubartii tuqe yookiin ammoo dubartiin na tuyxe tanaafuu uduunni kiyya kun cabe moo hin cabne jee yoo na gaafate ani hoo abbaan kee Hanafiidha moo Shaafi'iidha jee gaafachuun qaba? Abbaan isaa muslimaa miti. Quraanaa fi hadiisa sahihaa irratti hundaa'ee deebisaa kennuuf hin qaba. Wayita Quraanaa fi hadiisa qorannee ilaalle ammoo uduunni akka hin cabne beekuu dandeenyee jirra. Osoo inni maatii fedhe keessaa illee dhufe deebisaan kenninuuf tanuma taati. Yoo akka tasaatti namni wahii obboleessa Zaakir beeyta harki warra Hanafii zayitawaan qabuu fi harki warra Shaafi'ii ammoo zayitawaan hin qabneef jecha haala kanaan uduunni warra Hanafii akka hin cabnee fi kan warra Shaafi'ii akka cabu addaan beekuu dandeenya jee ragaa saayinsaawaa yoo naa dhiyeesse tarii hogguus itti yaadee ta'uu danda'a jechuun ni mala. Garuu wanti akkas jaamu hin jiru jechuun gogaa warra Hanafii addaati gogaa warra Shaafi'iitiis addaati wanti jaamu hin jiru. Gara Allahaatii fi ergamaa isaa deebi'uu qabdan. Yoo Quraanaa fi hadiisa irratti qorannoo gaggeessanii deebisaa harkanna jechuudha. Ammaas yoo namni biraa gaafii lammaffaa irratti gaafii na gaafate waa'ee sagalee ol fuudhanii amiin jechuu kanarratti akka mazhaba Shaafi'iitti sagalee ol kaastee amiin jechuu qabda. Shaafi'iitu sirrii dubbate jechuu. Akka mazhaba Hanafiitti ammoo sagalee ol kaastee amiin jechuun qabdu. Kana jechuun kee Abu Haniifaan sirrii miti jechuu keeti? Maali inni beekumsan qabu jechuu keeti jee osoo na gaafate hoo? Na'uuzu billah. Gaafii akkanaa rabbitti irraa maganfanna. Na'uuzu billah. Imaam Abu Haniifaan rahimahullah aalima guddaadha. Nuti isani jaalannani kabajnaas. Garuu osoo beekuu hin dogongorre. Tarii hadiisonni ni nama dubbadde kan sahih Bukhari mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 780 hanga 782 jiruu fi kan sahih Muslim mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 811 hanga 816 jiran kun isan dhaqqabne ta'a. Akkumaan tana dura isinitti hime yeroo Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam lubbuun jiranitti Quraanni deeggarsa isaaniitiin bakka takka wali qabamee jira. Isaanumaatu hordofee akka wali qabamu taasise. Alhamdulillah Quraanni kun guutamee jira. Quraana laalchisee yaanni waliif faallaa ta'e hin jiru.
garuu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hadiisota barreessuu irratti yookiin akka barreessaniif namoota ajajne. Kunis barreeffamni quraanaatii fi hadiisa akka walitti makamneef. Eega ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akhiraman booda tura keessa namoonni adda addaa waan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hin je'in isaanii je'anii eega odeessuu eegalan booda mee waan kana isaan je'uu fi jechuu dhabuu isaanii adda haa baafannu jaanii namoonni muraasni sochii eegalan. Kanaaf hadiisa walitti qabuun eega ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akhiraman booda ta'e. Yeroo ulamaa'ileen gurguddoon kanneen jiranitti jechuunis imaam Abu Haniifaa, imaam Maalik, imaam Shaafi'i fi imaam Ahmad ibn Hanbal isaan hundaafuu rabbiin rahmata godhuu fi yeroo isaanii kanatti walitti qabamu jira malee hin xumuramne. Boodarratti ulamaa'ileen jajjabaan akka imaam Bukhaarii, imaam Muslim, Abu Daawudii fi Tirmiziin faan dhufanii wal duraa duubaan dalagaa tanaaf boca gaarii kennan. Kunis tura keessa eegee imaamonni gurguddoon afran dabran booda. Waan kana ta'eef isaan beekumsa fi qaban irratti hundaa'aniiti yaada isaanii kennatan. Namni tokko obboleessoo Zaakir ati beekumsaan imaamu Abu Haniifaan hin caale jettee yaaddaa? Obboleessoo Zaakir ati beekumsaan imaamu Shaafi'iin hin caale jettee yaaddaa jee na gaafate. Isaan lameeniifuu rabbiin rahmata godhuufi anis lakki beekumsan qabu jeetiin deebiseef. Yoo isaanii wajji wal bira qabamne nuti duwwaadha. Isaan ergamaa rabbiitti sallallahu alaihi wasallam akkaan dhihoodha. Beekumsa isaaniitis maasha Allah imaana isaaniitii wajjiin walumaa hin madaalu. Nuti namoota ammaan tana jiran isaa wajji wal dorgomsiisuun numaa hin ta'u. Garuu wanti beekuu qabnu akkumaan dubbadhee turetti gaafa isaan lubbuun jiran sanitti yeroo san hadiisni walitti qabamaa jiraachuu isaa beekuu qabna. Akkuma imaamonni afran ja'anitti namni muslimaa hundinuu hadiisa sahihaa jiran cufaa hin beeka jechuu hin danda'u. Yeroon ammaa yeroo saayinsiitii fi teknooloojiiti. Yeroo imaamonni jiran san hadiisota walitti qabachuudhaaf lafa keessa deemuu qabda. Deemsa kiiloomeetira 100 lakkaa'amu, kiiloomeetira 50 lakkaa'amu deemuu qabdan. Hadiisota harkatte sanis waraqaa irra barreessuu qabda. Yeroo sanitti Xerox maashinii yookiin maashinni waraqaan baay'isan hin jiru. Arra garuu Xerox maashinni waraqaan baay'isan ni jira, faaksii jira, imeelii jira. Asuma teessee Ameerikatti faaksii godhuu dandeessa. Imeelaan erguu dandeessa. Sakandii keessatti achi ga'a. Yeroo sanitti saayinsii fi teknooloojiin hangana hin guddanne. Arraan tana hadiisota sahihaa hunda yoo barbaaddan diskii takka irratti harkachuu dandeessan. Bukhaarii guutuu diskii irratti harkachuu dandeessa. Bukhaarii, Muslimii fi kan kana fakkaatan IRF keessa hadiisota miliyoonaan lakkaa'amutu diskii takka irra jira. Gosa gosaan jechuu sahiha, daciifaa fi mawduu'atti adda qoqqoodamee. Tanaafuu arraan tana sababa saayinsii fi teknooloojiin akkana guddattee jirtuuf carraan nuti hadiisota harkachuudhaaf qabnu carraa ulamaa'ileen gurguddoon san qabanii yoo wal bira qabne carraa nuti qabnuutu irra bareedaadha. Nuutu irra carraa gaarii qaba. Fakkeenyaaf arraan tana barataan tokko BScdhaan yookiin Bachelor of Science qabxii gaarii fidee yoo eebbifame gama beekumsa saayinsawaatiin Isaac Newton caalaa beekumsa qabaachuu mala. Isaac Newton saayinsistii cimaa addunyaa tanaa jaamee beekama. Gama saayinsiitiin Isaac Newton tokkoffaadha. Michael H. Hart wayita kitaaba isaa The 100 Most Influential Men in History jedhu barreessu yookiin namoota ciccimoo 100 ilma namaati irratti dhiibbaa guddoo uuman kitaaba jedhu wayita barreessu. Ergamaa keenya jaalatamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakkoofsa tokkoffaarra kaa'e. Lakkoofsa lammaffaarra ammoo Isaac Newton kaa'e. Yoo namni tokko na dhufee waan gaafate mee yaadumaan ilmi kee tokko qorumsa dabree yoo BScdhaan eebbifame takkaa'u isinummaan BScdhaan eebbifamtanii namni tokko yoo Abu ati Isaac Newton irra beekumsa qabdaa yookiin isa caaltaa jee isin gaafate maal jettaniin? Laalammaan tana ati waan Isaac Newton hin beekne hedduu beekuu dandeessa. Garuu roga saayinsii fi teknooloojiitii yoo laalle Isaac Newton sammuu akkam qaba ture. Inumaa namni saayinsiidhaan Nobel Prize yookiin badhaasa Nobeelii badhaafamee sammuu hangasaa takkan qabu. Isaac Newton sammuu qaroo ajaa'ibaa qaba. Qabeenya murtaawaa xiqqaa qabutti fayyadamee qaroominni inni gama saayinsiitiin harkate waa yaadatamaa ajaa'ibaati. Tanaaf jecha Isaac Newton saayinsistii baheessa jaamee yaamame. Haa ta'u garuu namni arraan tana gama saayinsiitiin BSc qabu takkaa irraa ol qabu beekumsa Isaac Newton qabu caalaa beekumsa dabalataa qaba. Seera Newton hundaa'uu ni beeka, dogongora Newton illee sirreessee jira. Innilleen sirreessu baatu saayinsistoonni Newton booda dhufan dogongora Newton sirreessanii jiran. Waan Newton dogongorees kasirreeffame sammuu keessaa qaba. Kanaaf namni BSc dabre yookiin barumsa hundaan dabre Isaac Newton daran yookiin isa caalaa beekumsa saayinsawaa qabaachuu danda'a. Garuu isarra beekumsa qabaachuun kun Isaac Newton irra saayinsistii guddaa cimaa isan gootu. Haaluma wal fakkaatuun nuti namoonni arra jirru kunis sababa ulamaa'ota gurguddaa akka Imaam Bukhaarii, Imaam Muslimii fi ulamaa'ilee hanga ammaa jiraniif jecha hadiisota kanneen salphatti xiinxaluu dandeenya. Ammaas hadiisa daciifaa fi sahiha ta'uu isaatis laaftutti akka adda baafannu nu gargaaranii jiran. Akkasumas haalli yeroo ammaa saayinsiitii fi teknooloojiitis akka daran nuuf laafatuuf nu gargaaree jira. Kana jechuun nuti imaamotii tanneen ni caalla yookaan isaan caala beekumsa qabna jechuu miti. Kun gonkumaa hin ta'u. Anis tanan jedhu nam tokkolleenis waan akkanaa tana jechuu hin danda'u.
waan isaan caalaa qaroo taaneef takkaahuu waan beekumsa qabnuuf osoo hin taane arraan tan yeroo saayinsii fi teeknooloojii tana keessatti barumsa argachuun haalaan nuuf salphatee jira jechuudha. Tanaafuu mee waan hin jechuu fedhe ifaan ifatti isin yaa himu waan kana ta'eef jecha reefu mata dureen kun nama duchisiisuu yookiin dallansiisuu danda'a jee imaamota afreen kanneen hundaa'u nuti ni kabajna. Isaan ulamaa'ii gurguddoodha. Tokkummaa ummata muslimaa fiduuf yookiin tokkummaan ummata muslimaa aayataan hogguun dura mata duree kana jalqabu eegaleen keessatti argamti. آية خنيس ربي سورة على عمران آية الباب سديرة كنجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هندي خيسانو هذا يخندي ربي جبيسا كبدا عداد دانهم بهنا هان ربي سمالي هان ربي قرآن خب جماخنا ربي كين هذا ربي جبيسا كبدا عدان قدمنا ننجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فنيو ربي تقوم من جبيسا كبدا نيس قدمنا ننجا تقطها هن قدمنا يادج إما لما خن جتشورا قرآني بكهدتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ربي فججما إرجما ساتي في سججما جي مسلمات فجج دبرس بكهدتي آيالي قرآن ديدم يول خيستي ربي قرآن خيستي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جيجش chapter number 3 verse number 32 in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 132 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 13 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 59 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 69 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 80 in Surah Maida chapter number 5 verse number 92 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 1 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 20 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 46 in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 71 in Surah Nur chapter number 24 verse number 47 in Surah Nur chapter number 24 verse number 52 in Surah Nur chapter number 24 verse number 54 in سورة آل عمران آية صدومي لما فافي لباب صدومي لما فارتي سورة النساء آية خد صدفة آية شنتمي سقلفة آية جاتمي سقلفاتي في آية صديت ما فارتي سورة المائدة آية سقلتمي لما فارتي سورة الأنفال آية تقفى آية ديد ما فاتي في آية أفرتمي جافارتي سورة التوبة آية ترباتمي تكفارتي سورة النور آية أفرتمي تربفا آية شنتمي لما فاتي في آية شنتمي أفرفارتي سورة الأحزاب آية صدومي صدفارتي سورة محمد آية صدومي صدفارتي سورة الفتح آية خد تربفارتي سورة الحجرات آية خد أفرفارتي سورة المجادلة آية خد صدفارتي سورة التغابن آية خد لما فارتي ولما قالت آية قرآن ديدمي والخيستي ربي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جي ربي فججما أكسمت اللي إرجما ساتي في سججما يجو هادني وخين فنيو ربي قرآن خبجما خنافي حديثة صحيحة إرجما ربي صلى الله عليه وسلم ربي إفتنوا في مجتشود فنيو ربي جبيسا كبدا داني سنكو قودمنا قرآن في حديثة صحيحة كبدا جي ربي قرآن خيستي سورة الأنعام آيات دباب شنتمي سقلا فارت يكنجي ورا أمنتي ثانية دقو قودني في غري غري أومن أتي أمري ثانية أركان كبدو أتي وانتك خيست اللي إسان الراهيم تجين ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ساني ربي تلالة إيقسي ربي وان إسان دلقات ورانهند إسان التيم ربي نرقما ساتين نموت أمنتيكو قودني فرقا ومني وجين أتي هما ولتن كبدون لما ساني هند ربي برجر ربي اللين دقام مالكته اتهما خنجتون إسلام ما خيست فرقا ومون حرام جلاد دوركاد خنيس قرآن خيستي بكهدت دبت ميجرة ربي ندام سمخنا سورة الروم آيات صدومي تكفى في صدومي لما فارت كنجي جرسات ديبي وهالتها تاني نسا صدادا صلاة ور مشركوت انتهينا إسانو وانا منتي ساني غرغر قودني في غرغري تهاني الرئيس انتهينا غرين هندنو وانسان برجرتي جمدان كل حزب بما لديهم فرحون غرين هندنو وانسان برجرتي جمدان ربي قرآن خيستي سورة الروم تنا خيستي ورا ربي تواكن دي سوجين هنتاينا أكسماس ورا منتي قودون شفرة ومن وجين هنتاينا هندي سانيتو أنقرا سري رجران إفسان سانيتيس نجمدان ننجي ربي سبحانه وتعالى ربي دام سمخنا سورة المؤمنون خيستي آيات شنتمي سدي شنتمي أفرت الردي بيا كان جيجر أمنتي ساني جدو ساني تتمرنا تأدان تجرتان غرين هندنو وانسان برجرتي جمدان اتديسي هنجيرو مرتاوتي جلينو مساني خيستي إسان ديسي أما ربي دام سخنا سورة الشورى آيات خد صدفارت تبتجر أمنتي رت سبب دائرة ترى إسي خيستي أدان هم ببهنا جي آياله هدوتو قرآن خيس جرا خن فرقاهن ومنا جو تنافو أمنتي إسلاما خيستي فرقاومون حرامي دور كاد أما رجع فورين سنديس خبراتي سدوتو جرا غرو يرو مسلمة تكو مالكته يخينين وكته غافنو غرين أن هنفيده غرين أن شافعي ده غرين أن حنبلي ده غرين أن مالكي ده غرين أن سلفي ده غرين أن أهل الحديث جا غرو ارجمان خين خبجمان صلى الله عليه وسلم مالتران إسان هنفي ده إسان مالكي ده إسان شافعي ده
إسان هنبليدا إسان أهل الحديثي إسان سلفيدا إسان مال ترى إسان مال ترى. Who is he? Some say I'm a Hanafi, some say I'm a Shafi, some say I'm a Hanbali, some say I'm a Maliki, some say I'm a Salafi, some say I'm a Ahl Hadith. Who was our beloved Prophet? Was he a Hanafi? Was he a Maliki? Was he a Shafi? Was he a Hanbali? Was he a Ahl Hadith? Was he a Salafi? What was he? garuu yeroo muslima tokko tokko maal akka tahe yookiin eenyu akka tahe gaafannu tokko tokko ani hanafiidha ja'a, cinaanis an shaafi'iidha ja'a, kabiraatis an hanbaliidha ja'a, khaanis an maalikiidha ja'a, gariin an salafiidha ja'a, gariinis an ahlul hadiisi ja'a. garuu ergamaan keenya kabajamaan sallallahu alaihi wasallam maal turan? isaan hanafiidha, isaan maalikiidha, isaan shaafi'iidha, isaan hanbaliidha, isaan ahlul hadiisi, isaan salafiidha. إسام مال ترانو إسام مال ترى ربين قرآن خيستي سورة العمران آيات جاتمي تربة فارتي إبراهيم عليه السلام يهودان ليمتي كريستان ليمتي قالوا إني مسلمة كأجيلا ترى إني ورا مشركوتات الرئيس انتاني جاء أماس ربين سورة العمران آيات شنتمي لما فارتي هردفتوني عيسى عليه السلام مسلمة كتهان دبت ربين أماس سورة الحج آيات ترباتمي سديت فارتي كنجاء خرار ربي خيست جهاد غدا إني سنفلتي جرا مسلمي سنغودودان أمنتي خيست ربي سنتي ركسني جتون شريعة سنتي ججبيسني دي لا فانخون خرابا خيسني خرا إبراهيم ربي خندور اللي مسلمي سننجي أماس قرآن خن خيست اللي مسلمي سننجي أكا رسول لي رجاء سن ربه في إسني سنموت إسن دورارت أكا رجاء باتنيف تنافو صلاة زكاة بافدا خرا ربي تسك أبدا أمري تيسن إسمات وركاكب ربين أمري تيسن خاركاك أبو توفي خيسنفتم سته واغاريدا تنافو ربين كتاب خنافي خخنا درا خيستيس مسلمة جيس مقاسيجر ربيتو مقام مسلمة جو خنا نوف خنا جتشودا قرآن خيسا بكهدتي بك ربي مسلمة جينو يامي أركتشوني دنديسن ربين سورة فصلت آيات صدمي صدفارتي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نمني دبي غاري دبتن جيرو نما خرا ربي تنمي عمره أما اسخني في سجيغا غاري دلقي أم مسلمة جينا مدى ميسر نمني غاري دبتن جرا خنجتشون نما فديتي يهون ربي فين خنجير نمني غاري دبتن جيرو جتشودا ربين كينيا أنا هنفيد يوخين أنا هنبليد يوخين مالكيد يوخين شافعيد يوخين سلفيد يوخين أهل الحديث جاء جن وقال إنني من المسلمين ربين أم مسلمة جاء نجي ربين أم سمخان الردي بيه سورة الزمر آيات خلا لما فارتي دورنا ما أمة خير إسلاميته التين أججم جي دبت نما فديسا هند ربي فخنته التين أججم جين إرجما سات صلى الله عليه وسلم أما ربين أني دوري ورا مسلم توتات الراهي جين إرجما سات صلى الله عليه وسلم هاسوخ يوجون يقولوا فرتو دعواتهم داولي تنين يقولي إيجالي رت وصنتهين أكمان هاسوخ يجلك بين جدو متنا تيجودا دبينا كان برباچستو يوخين فرتون دعوة برباچستو تونس سورة العمران آيات جاتم يفرق فارت يركمت قل يا أهل الكتاب جئي يا محمد يا ور كتابا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم جرجتشنو في سنجدو التلي والقطعة تخوتا ولا جاندرا ألا نعبد إلا الله ربي تكشمالي كان جبر ولا نشرك به شيئا قوام براتس وانت كلي ستنكن ديسنه ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قرين خينات قرين خين ربي نلا تجبر ما كان قدن فإن تولوا يو إسان ديدني خنرا قرقلا فقولوا اشهدوا رقابها جين بأننا مسلمون أكنت مسلموتا تاني رقابها جين يو ورا مسلمان تهي وجينو مرمي كبان يو خير كون جراتي أبو أكنت مسلمة تاني رقابها جتشوني كم نتورا فدينات النديسة أجج ربي والته جل ديمته خين رقابها جتان ربي نفاني فتي سورة الحج آيات 4 مسدي تفارتي مقام مسلمة جو خان أكنو فخني جرو دبتي جرا آية قرآن عنك ترباجا عن خيستي مسلمة جاءت إفياما جيجرا قل أم مسلمة إفين جاء جيجرا سورة فصلت آيات 6 فارت سورة الزمر آيات خد لما فارت سورة آل عمران آيات جاتم يفرق فارت سورة البقرة آيات دبا في 6 جا فارت سورة الأنبياء آيات دبا في 6 الرت سورة القصص آيات 5 فارت سورة العنكبوت آيات 4 جا فارت بكلا كوفسان انغا ترباغي سخيستي ام مسلمة جاءت افياما جين واججيجر تنافو مي غراغرما يادا ايسا جرره
لا الإمامة قرقود أفران خانة شفاو إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي في إمام أحمد بن حنبل نتيسان هنداوني جالا هندا سانيتون انخبج akkasuma ulamaa'ilee gurguddoo ciccimoo waan ta'aniifin dinqisiifadhee isaan hordoof garuu yoo seenaa a'immaalee gurguddoo kanneenii dubbisne waan isaan ja'an yookiin maal akka ja'an hubachuu dandeenya yoo seenaa imaamu shaafi'ii dubbisne dhiifama yoo seenaa imaamu abuu haniifaa dubbisne jechuu kiyya inni waan isaan hunda dura tureef inni akka lakkoofsa miilaadiyyaatti bara 700 fi takka dhalatee bara 767tti aakhirame akka lakkoofsa hijriitti bara 750tti aakhirame jechuudha akka barataan saa Abuu Yusuf Jawti imaam Abuu Haniifaan akkana jedhe yaa Yaaquub way badii warra yaada khiyyana jalaa katabaa oolu anarra waan takka jeetiin boru yoon fadhe yaada sandiisuu danda'a borus yaada biraa qabaadheetii yoon fadheeftaa yaada sandiisuu danda'a imaam Abuu Haniifaatu akkana jedhe tanaafuu Abuu Haniifaan rahimahullah rabbiin rahmataa godhuu fi akka namoonni yaada isaan barreessine godhaa ture yoo namni hundinuu irra walii gale malee dubbii ulamaa'ileen cufti irra walii galanii fi barattoonni cufti irra walii galan yoo taate hayyama godhee jira خنانا لو مني أكيد هذا سابر رئيس نمبر بان نتوره أكسم الناس برتان سا خبرة خزفر جام وكان جي نتيلمنا ما أنت عنيف يا دوت خينرت في جنة جورك أبدني جي أكبرتان إمام أبو حنيفة خنزفر جام خن جيتي أبو حنيفان أصو ياده خينتين تلين سني مرتيجو رفجتة أصو سرت نوبتين نمني أكول يفدد برسمبر بعدو جيجر خنجتشو يورا جا خم بين تات ملء دبيتي يرت وندويتني ياده خيقف دبرسون قبضن جيجتشو yaada inni xanne lafaa fuudhanii osoo ragaa qobsaan harkatin wanti kun akkanaa fi akkas jaanii akkan daddabarsine dhorkee jira jee barataan saa Xanzufar jaamu kun himee jira dabalataanis imaam ibnu Abdul Barr akkana jee barreesse inninis imaama ture imaam Abuu Haniifaan akkana jee hadiisni sahihaa mazhaba khiyya yoo hadiisa sahihaa harkattan taate san mazhaba khiyyaa beekaa hadiisa sahihaa khafadhe arkinaan sananaaf karaa jireenya khiyyaati santu mazhaba khiyya jee jechuudha akkasuma ammaas akka barataa saa khabiraa kan Muhammad Jaamuutittis imaam Abuu Haniifaan akkana jee yoo fatwaan tiyya takkaa'uu yaanniniin an khanne yaada quraanaatii fi hadiisa rasuulaatii walii bu'e yaada khiyya firraa dhiisuu qabdan jee gabaase kana jechuun yaanni imaam Abuu Haniifaa yoo faallaa kalaama rabbiitii fi hadiisa rasuulaa ta'e yaada isaa guutumaa guututti dhiisuudha tanaafuu yoo namoonni akka tasaatti yoon dubartii harkaan tuqe yookiin na tuyxe wuduunni khiyyani cabaa ja'anii yoo na gaafatan takkaa'uu eega suuraa faatihaa qaraatee fixxee booda sagalee ol fuutee aamin jettamu akkami ja'anii yoo na gaafatan anis eega faatihaan dhumte booda lallabeetiin aamin jaajeetiin deebisaaf yoo imaamni salaata fajrii yookiin salaata maghribaa yookiin salaata ishaa'ii صلاة سجلين الفودمتي صلاة مخيستي ويتفاتها قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين جيبودا أني سجلتي يولفودتي نامين جا وانتين خنقودو فيس وانين إمام أبو حنيفة أردفوف أبو حنيفة يودو بنتي يتكاو فتوانتي كتاب ربيتي في حديث رسولاتي ولبوتي فتواتي يفر حديث وان جيف جتشا أني زيادة أبو حنيفة للبدني أمين جينا جو سنفر حديثاتين سورة فاتحة بودا للبي أمين جاجتشودا خنيس وانين هردفا إمام أبو حنيفة تهف وانين هنفي dhugaatef hanafi jechuun nama waan imaam Abuu Haniifaan barsiise hordof jechuu yoo taate an dibbarraa dibbatti hanafiidha parsantii dhibba warri biraa kana hanafiidha ifiin jiru harka dibbarraa harka 60 yookiin harka 70 isa hordofan walumaa galatti mazhaabni Abuu Haniifaa hadiisota sahiha ture jechuudha akka Ibnu Wahab jeetti gaaf tokko ummanni tokko imaamu Maalik dhufanii gaafii gaafatan wayita uduu godhannu jidduu qubbeen keenyaa rirriinee dhiquu qabnaa jaanii gaafatan imaamu Maalik ammoo ergamaan rabbi waan akkas hin godhiniif godhuun dirqamaa miti jee deebiseef eega namuu deeman booda Ibnu Wahab imaamu Maalik itti hime hadiisaas tarreessee fi odeesseef maqaa nama hadiisa kana gabaaseetis kanneef akka hadiisa kanaatti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam qubbeen isaanii jidduu bakka banaa rirriganii dhiqanii akka jiran himeef kana booda imaamu Maalikis dhugaadha kun hadiisa sirriiti hadiisa sahiha jee fudhate guyyaa sanirraa eegalee dhimma kanarraa ummanni dhufanii qubbeen keenya jidduu rirriinee dhiquu qabnaa jaanii yoo isa gaafatan riguu qabnaa jee deebisuuf eegale yaada isaa kaduraanii jijjiire jechuudha tanaafuu wanti hadiisota sahihaa keessa jiru cufti yaada isaatii fi hadiisa isaati jechuudha ammaas imaamu Maalik rabbiin rahmataa godhuuf akkana jee ani ilma namaati dogongoruu danda'a akkasuma yeroo takka takka sirrii ta'uu danda'a jee garuu yoo yaanni khiyya tokko yaada kitaaba rabbiitiif kan ergamaa rabbiitiin wali bu'e yaada khiyya firraa darbaa jee waan wal fakkaatu dubbatan isaan lachuu imaamu Maalik rabbiin rahmataa godhuufi yoo fatwaan tiyya takkaa'u dubbiin tiyya faallaa quraanaa fi hadiisa rasuulaa taate firraa dhiisaa darbaa jee fakkeenyaaf warri maalikiyyaa yeroo salaatan harka isaanii gadhiisanii dhaabbatan garuu hadiisa Abuu Daawud yoo dubbisne mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 755 fi 757 irratti hadiisninis harka keessan lamaa walirra kaayaati handuraa gadi qabaddaa ja'a garuu hadiisa daciif
akka Abuu Daawud jeetti hadiisonni lamaanuu daciifa. Ammaas kitaabuma kana mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 756 irratti harka keessan lamaa walirra kaayuudhaan handhuurarra kaayaa ja'a. Kun hadiisota lamaa wajjin yoo wal bira qabne irra wayyaadha. Hadiisni itti aanu ammaas mujallada tokkoffaa lakkoofsa 758 irra jiru. Salaata keessatti harka keessan walirra kaayaati laphee teessan gubba qabadhaa ja'a. Kun ammoo hadiisa hundarra jabaati. Hadiisni kun hadiisa mursal tahullee mursal jechuun jidduutti waan wal qabsiisu qacciteetu jira jechuudha. Garuu sharii irratti hadiisota kaan irra jabaadha jee. Yoo hadiisa sahih ibn Khuzeymaa dubbistanis ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam salaata keessatti harka isaanii laphee irratti qabatanii jiran ja'a. Hadiisni kunis hadiisa mursal tahullee Sheekh Naasiruddin Albaaniin hadiisa lachuutu sahih jeeni jira. Tanaafuu hadiisota bikka harka keenya kaayuu qabnu ibsan keessa hadiisni irra jabaan harka keessan laphee gubba qabachuu qabdan jedhu kana. Waan kana ta'eef jecha ayyeroon salaatu harka kiyya laphee gubbattiin qabadha. Tanaafiin anis hordofaa Maalikiiti jee. Imaamu Maalikis yoo fatwaan tiyya kitaaba Rabbiitii fi hadiisa ergamaa Rabbiitii walitti buute firraa dhiisaa waan jee jiruuf jecha anis bakka tana firraa dhiisa. Mee amma nama ana hordofaa Maalikiitii fi injoo tokkoon Imaamu Maalik harka keessan laphee teessan gubbaa kaayyadhaati salaataa jee yoo jenneen hoo. Akkaataan dubbiidhaa garaagarummaa qabaatus karaa biraatiin jee jira. Imaamu Maalik yaada hadiisa sahihaatii walitti galu yoo arkitan dubbii tiyya dhiisaatii ta hadiisa sahihaa fudhadhaa jee jira. Kana jechuun jecha biraatiin dubbii tiyya dhiistanii harka keessan laphee gubba qabachuu qabdan jechuusaati. Imaamu Maalik fatwaan tiyya yoo kitaaba Rabbiitii fi hadiisa Rasuulaatii walitti buute dhiisaa waan jee jiruuf anis fatwaa isaa dhiiseetiin harka kiyya laphee tiyyarra kaayyadha. Tanaafuu anis dhibbarraa dhibbattiin hordofaa Imaamu Maalik. Parsantii dhibba khayruu takka hin qabne. Maalikiyyaan biraa harka dhibbarraa harka 60 yookiin 70 yoo keessa hordofan taate angaruu dhibbarraa dhibbattiin isa hordofa. Seenaa yoo dubbisnees gaafa seenaa khaliifootaa bara khaliifaa Abbaasiyyaa keessa seenaa Abuu Ja'farii fi Haaruun al-Rashiid yoo laaltan khaliifoonni kun lameenuu kitaaba fatwaa Imaamu Maalik kan Muwaxxaa jedhamu maxxansuu fadhan ture. Kitaabni kun Muwaxxaa Maalik jedhama. Hogguu isaan maxxansiisuu fadhan innis hin ta'u jee dide. Sababni isaa sahaboonni Rasuulaa biyya adda addaa keessa faffaca'anii jiran. Murtii tiyyatanaas beekumsa xiqqaan qabu qofa irratti hundaa'eetiin barreesse. Sahaboonni ergamaa Rabbii biyya garagaraa keessa faffaca'anii waan jiraniif wanti inni anjeetuun dhugaa yookiin soba ta'uusii amantii guutuu irraan qabu. Kanaaf akka khaliifoonni kanneen kitaaba isaa Muwaxxaa kana akka seeraatti akka ittiin fayyadamne isaan dhoorke. Mazhaaba isaa san seera biyya sanii godhuun barbaanne jechuudha. Mee xiinxali. Mee dubbii tana laali. Imaamu Maalik nama akkana yaadu kana ture. Rabbiin rahmataa godhuufi. Itti aansuudhaan Imaamu Shaafi'iitu dhufe Rabbiin rahmataa godhuufi. Imaamu Shaafi'iin barataa Imaamu Maalik. Akkasumas Imaamu Shaafi'iin barataa Imaam Abuu Haniifaati. Imaamu Shaafi'iin akkana jee ilma namaatiif hadiisa Rasuulaa tokkollee beekuu dhabuu waan danda'amuu miti jee. Yoo hadiisa tokkollee hin beekne fatwaan tee dogongora ta'uu dandeessi. Sababa kanaaf jecha Imaamu Shaafi'iin yaada Imaamu Maalik yookiin yaada kiyya yookiin yaada Al-Awzaarii yookiin ammoo yaada Athawrii yoo arkitan dura yaada sana isaa akka harkatan adda baafadhaa jee dubbate. Jechuun gara maddee isaan irraa harkatanii deemaa jechuudha. Yaada kiyya akkanumatti ija guduunfattaniin hordofinaa. If duuba deebi'aa maddaan irraa harkadde adda baafadhaa jee dubbate. Akkasumas Imaamu Shaafi'ii rahimahullah yoo hadiisa sahihii arkitan santu mazhaaba kiyya jee. Mazhabni Imaamu Shaafi'iidha hadiisa sahihaati. Ammaas hadiisa sahihaa yaada kiyyaa walitti bu'u yoo arkitan yaada kiyya firraa dhiisaa jee. Akkasuma ammaas fatwaan tiyya yoo fatwaa Rabbiitii fi Rasuulaatiin faallaa taate fatwaa tiyya firraa dhiisaa jee. Tanaafuu osoo wudu'a qabu akka tasaatti yoon dubartii tuqe yookiin dubartiin na tuyte wuduuni kiyya ni cabaa jee yoo namni tokko na gaafate anis wuduuni kee hin cabuun ja'an. Akka hadiisa sahihaa Abuu Daawudii fi Muslim keessa jirutti wuduuni hin cabu. Waan kana ta'eef an hordofaa Imaamu Shaafi'iiti jechuudha. Sababninis Imaamu Shaafi'iin fatwaan tiyya yookiin ammoo yaadni kiyya yaada Quraana Rabbiitii fi hadiisa Rasuulaa sahihaa yoo walitti bu'e yaada kiyya firraa dhiisaa waan jee jiruuf jechaan anis hordofaa Imaamu Shaafi'ii ka dhugaa ta'uu danda'e. Warri Shaafi'iyyiidha fi injoo parsantii 60 yookiin 70 yookiin parsantii 80 qofa isa hordofan garuu parsantii 100 miti. An garuu guutumaa guututtiin isa hordofa dhibbarraa dhibbatti. Yoo seenaa laaltanis seenaa keessatti gaafa Imaamu Shaafi'iin Bagdaad ture. Kitaaba fatwaa kan Al-Hujjaa jedhamu barreessee ture. Boodarratti wayita biyya Masrii dhaqee deebi'u barataa Imaamu Layth ibn Asad irraa baratee dhufe. Eegaa achii deebi'ee booda fatwaa isaa duraanii jijjiire. Eega fatwaalee isaa hedduu jijjiiree booda haareetti kitaaba Al-Umm jedhu barreesse. Amma kitaaba Imaamu Shaafi'ii lama qabna. Kitaaba Imaamu Shaafi'ii ka duraa Al-Hujjaa fi ka boodarraa haaree Al-Umm jedhamu kana jechuudha. Kunis eegee Imaamu Shaafi'iin barataa Imaamu Layth irraa waa baratee dhufe booda ta'e. Namoonni tokko tokko a'immaalee 4 qofaatu jira jaanii yaadan. Garuu a'immaalee yookiin imaamota hedduutu jira. Wanti imaamotiin tanneen qoftiin beekamaniif barattoota isaaniitu barumsa isaanii biyya hedduu keessa facaase. Akka barnoonni isaanii nama hunda bira ga'u godhan. Imaaman biraa hedduutu jira. Kan akka Imaam Layth ibn Asad fa'a.
إمام الشافعي برتا إمام مالك تهوس جم فقهيتين إمام الليثيتو إمام مالك الرهدوج ما رجيه دبته إمام الشافعي نكز جتشو دنده قرونو تكز جتشو دندين أي مالين براتي سيدوج جرجتشو misconception. There were only 4 ayammas. There were several ayammas. These 4 ayammas, they became popular because the students made the teachings popular. There were other imam like Imam Layth ibn Sa'd. According to Imam Shafi, he said, though Imam Shafi was a student of Imam Malik, he said that إمام من براه الدو تجرى حنك إمام ليث بن أسد فا إمام الشافعي برتا إمام مالك تو سكن جي جم فقهيتين إمام الليثيتو إمام مالك الرهدوج ما رجيه دبتجرى إمام الشافعي نكز جي دبتشو دندا قرونو تكز جتشو دندين أي مالين براتي سدو تجرى جتشو إمامنا أفرفا إمام أحمد بن حنبل جام إمام أحمدي سلالشو ماكي إمام تخاني كب أما سنا ماكا واجبيسو إمام أبو حنيفة يادخي ينبريسنا يونمو الرولي في قل ملي يوخين دبي علماء في براتوني شفتي الرولي في قل ملي جيمي إمام أحمد بن حنبل سيسدرو واجبيس وأي روسا سنت تقليدني يوخين سنيتو ميادنا متى كوجل ديمو نيقلم تيجر توفجتشا إمام أحمد يادخي يتقلين بريسنا جيجر يو يادخي ياجر تنتكاهو يادي إمام مالك تهو يوخي يادي إمام الشافعي يوخي يادي إمام أبو حنيفة يوخ آجر تنتاتي درم الدساني لالوك أبدن أكسم الناس يو يانخي يادي اللهاتي في خير جماساتي ولبو يادخي في الرادي ساجي وان خانته فينا نيس دبرا دبتي همبلي ديسنين جتشاجر برسنتي دبه همبلي جتشو نموان إمام أحمد بن حنبل برسي سجل ديمي جتشو يوتاتي عن دبرا دبتي همبلي ده برسنتي دبه ورينو تهمبلي داي فينجو برسنتي ترباتم يوخين سديتم يسور دفن قروا ان برسنتي دبه قوتو تنافو مذهب خيستي يوان إمام أبو حنيفة برسي سهور دفته هنفي تاتو يوخ جتن تاتي عن هنفي لغاتي دبرا دبتي يوان إمام مالك برسي سهور دفو مالكي خنما قوتو تاتيس دبرا دبتي مالكي دا يوان إمام الشافعي برسي سهور دفو شافعي خنما قوتو تاتيس دبرا دبتي شافعي دا يوان إمام أحمد بن حنبل برسي سيردفون حنبلي خنما قوتو تاتيس أنيس دبرا دبتي خيروتا كان كابن حنبلي رجتشودا سبب النيس أي مالين غرغدون تنفرنو يو فتوان تينيا فتوى ربيتي في ترجمة ساتي ولبوتي فتوى تينيا قداران دوا وان جاني في جتش مذهبني إمامته غرغدا خنين شوفها مال تريني بيتا دورا مذهب جتشون مال جتشودا مذهب جتشون خراد خراهور دفني تكاهو يروان تكاكا خرا قدتني جل ديمن جتشي براخ مذهب جتشو بكبو سنة سنة جتشونيس خرم جتشودا سنة إرجما ربي جتشون خرا إرجما ربي جتشودا تنافو مذهبني إمامته غرغدا فرنشو فاتو مذهب إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكما إسان اندينو يو حديث صحيح أركتا ياده خين نفر حديث آجان سنتي خنا جتشون مذهبني إماموني أفرنو أردفاتوران مذهب إرجما ربي صلى الله عليه وسلم خنسل بعد جواب دمت خرا إرجما ربي تجتشون إمام أبو حنيفة ربي الرحمة عقودو في مذهب هارية خن هنفي جامون دي سودا في الدفن إمام مالكيس مذهب هارية مالكي جامو يقلو في الدفن إمام الشافعي نيس مذهب شافعي جامو جلقبو في الدفن إمام أحمد بن حنبليس مذهب هارية حنبلي جامو أمو في الدفن إسان دينو ربي الرحمة عقودو في مذهب إرجما ربي وردفو تران دبينا كموري كريستانا واي يسوع سرت نجيني راها جرات ودوغون غورنسن إيسان عليه السلام إسلام ما برسيسو في ملك كريستانو ما برسيسو في الدفن حالهم الفكاتون إمامون غرغدان أفران خونيس قرآن ربي في حديث إرجما سات الرأي بروم سنو برسيسو دفن مذهب نساني مذهب برا صون تهين مذهب إرجما ربي تجتشودا ربي قرآن خيستي سورة النساء آيات شنتمي سقلا فارت يكنجا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أجج ربي في أجج إرجما ساتيس غودا قرآن في حديث جل ديمودان أجج ورينا نقول كبني خبيكم سامرتي غودانيتيس غودا جا ربي فججمك أبدان أكسم أماس إرجما ساتي في سججمك أبدان خنتي أنسي ربي نماس كنجي أجج ورينا نقول كبني خبيكم سامرتي خنانيتيس غودا جي تيانس قروا عنكم بكتنا تنتمورمن اتفوفيا كنجا قروا يوان تكرت والدبدن تكاهو يو إسا وليف قلو ددبن قرأ الله في إرقما سادي بياجا تنافون موني بيكم سكبن خنك إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي في إمام أحمد بن حنبل إسانون دافو ربي الرحمة عقودو في يو ولي قلو دبن يوخين قرأ قرم ما كباتن قرأ الله في رسول عدي بيوكم إسانون دين مانو الفكاتو دبتن يو فتوان تين فالله ربي في إرقما ساتاتي فتوان تين يو خيادة خين في الرادي ساجان ربي خينا سبحانه وتعالى أكسمجي ربي فججما إرجما ساتي في سججما أكسماس ورينا نقول كبن خبيكم سامرتي سنيفيس أججما قروا يول دبين جراتي قرأ الله في إرجما سادي بيا يو ربي في قياك ياما خدوكم ستنتاتن سنتو الدنيا رتي سنيف الرجالة آخرت اللي سنتو سنيف قاري رجع جما قرآن في حديث ديبيو تنر وانت ربي برت الرجال وفي جالة منجرو خوانا لان سلباتي
amma gaa obboleeyyan gariin gaafii akkanaa gaafatu faatu jira. Obboleessoo Zaakir namoota beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qaban biratti isaaniif waan sirrii ta'ee fi dogongora ta'e adda baafachuun haalaan laaftuudha. Isaan hadiisa sahihaa fi daciifaa saddaan beekan garuu akkamitti nutiin beekumsa gahaa hin qabne kan akkanuma firraa jiraannu kun waan sirriitii fi dogongora adda baafachuu dandeenya gaafii jettu faana gaafachuu danda'an. Gaafiinis gaafii bareedduudha. Ammas nuti tanaaf jecha taqliida goonanaan jechuutu mala. Deebinaan kannuufis anis akkanaan jaan taqliida jechuun hiikkaan maal jechuudha. Taqliida jechuun laal yaada ulamaa'ii takkaa usaniituma fudhatanii hordofuun caasaa yookiin unkaa taqliidaa keessa sin seensistu. Haalli kun muqallid nama godha jechuun waan takka irratti ulamaa'iin ati hordoftu dogongora irra jiraachuun isaa eega ragaansiif mirkanaa'ee booda ammaas akkasuma wajjin yoo isuma hordoftu taate hogguus muqallid taate jechuudha. Waan takka irratti eega ragaa qubsaa harkatte booda yaadni ulamaa'ii ati hordofaa jirtuu dogongora ta'uun isaa eega beekame booda ammaas isuma hordofuun kun muqallid si taasisa. Fakkeenyaaf yoo haati tee rakkina onnee qabaatte maal goota? Doktora garii eenyu bira geessita? Akkanumatti khulaa khulbus namuma miila lamaan deemu bira geessitu. Namni ati bira geessitu ispeeshaalistii onnee ta'uu qaba. Amma qorannoo godhuu eegalta gaa. Namni san MBBS ta'uu qaba. Lakki hin ta'u kun. MD yoo ta'e hoo MD ni tahayyee jetta. MD maali yoo qabaate hoo jetta ammaas. MD sammuun immoo lakki MD onneen ta'uu qaba. MD ka onnee ta'uu qaba. Tanaafuu osuma doktora biraa hundaqin dura qorannoo goota. Digriin saatis maal akka ta'e adda baafatta. MBBS lakki hin ta'u kun. MD ta'uu qaba. MD ta'uu qaba. MD maaliin gadaameessaanii lakki kanaa miti. MD kakalee lakki kanaasii miti. Kasammuu lakki kunis hin ta'u. MD kaardiyooloojistiini eewwaa kana jetta. DM yookiin super specialistiin ogummaa fayyaa irratti sadarkaa irraa olii jechuudha. MD medicine booda super specialistii DM jaamu dabarta. Eega qorannoo tana hunda gootee deemtee itti dheeyita malee akkanumatti ustee ija guduunfattee namuma harkite jalan deemtu. Namnummaan kararraa tokko aboo ati tee rakkoo akkanaa waan qabduuf du'uuf deemti. Saniifuu akkanaa fi akkana godhe yoo siin jee irraa fudhattaa? Lakki irraan fudhattu dura qorannoo goota. Haaluma wal fakkaatuun namoota qooda sadaffaa irratti ibsaman san jechuun khaduraatii fi khatti'aanu atiicu llaaha wa atiicu rasuula khajoo oguu ta'u khasadaffaatiis khawarreen isin irratti aangoo qaban takkaahuu beekumsaan murteessaniifis ajajamaa je'u san irratti qorannoo godhu qabdi. Imaamonni hundinuu waan nuti jenne sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuu adda baafadhaa jaanii jiran. Waan ulamaa'iin takka jette sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu isaa adda baafadhaa garuu waa hunda qoratanii adda baafachuun rakkisaadha. Mee fakkeenyaaf osoo ulamaa'onni garagaraa kudhan jiraatanii ulamaa'ota kanneen keessaa khaduraa ragaa hanga 30 yookiin 40 takka dhiheesse kana keessaa ragaalee hanga 20 takka qorattee yoo hubatte ragaaleen 20 kaati hubatte kun quraanumaa fi hadiisa sahihaa yoo taate ka 20 takka faa qorachuun sin feesisu. Itti aansuun ulamaa'ii itti aanu ka lammaffaa qorattan. Ulamaa'ii lammaffaa kun wal keessa makaadha. Ragaaleensaa hadiisni gariin sahiha gariin ammoo daciifa. Ka sadaffaatis irra hedduun ragaasaa dadhabaadha dafee keessaa bee. Hadiisni sahihaa tokko keessan jiru. Kitaaba kana yoo bantan hadiisa kitaaba Bukaarii keessa jiru kakuma 7 waliin lakkaawamu tokko illee keessa arguu hin dandeessan. Tanaafuu ulamaa'iin jiran waan hedduu ta'aniif qorannoon ati gootu hanga murtaawaadha. Ammoo guutiin intalli ulamaa'iin tokkoffaa kaduraa hogguu dubbatu ragaa qabatamaa waliin dhiyeessee jira. Wayita ragaasaa mirkaneeffachuuf laallees quraanaa fi hadiisa sahihaa ta'uu argina. Tana booda yoo yaada wayiirraa ulamaa'ota kanneen gaafattee isaanis yaada isaanii siif dhiyeessanii isaan sadeen irraa eega dhaggeeffatte booda atis awutomaatikaalii yookiin ifiin tahatti takkaa'uu battalumatti yaada ulamaa'icha duraa san hordofuu filatta. Sababninis ragaalee inni dhiyeesse keessaa 20 qorattee 20 sirrii ta'uu waan mirkaneeffattee jirtuuf jecha inshaallah ka 20 takkaffaattis sirrii ta'uu danda'a jette jechuudha. Kanaafuu namni beekumsa gahaa hin qabne tokko waan namni hundi jee irratti qorannaa gaggeessuu hin danda'u. Dura irratti wanti godhuu qabnu qorannaa murtaawaadha. Ulamaa'in qubee'aa yookiin ulamaa'in duraa kun waa'ee quraanaatii fi hadiisaa dubbata. Ulamaa'ota kanneen ulamaa'ii A, B, C, D jennee adda qoqqooduu dandeenya. Takkaa'uu ulamaa'ii lakkoofsa takka, lakkoofsa 2, 3, 4 jennee qoqqooduu dandeenya. Ulamaa'ii lakkoofsa duraarra jiru dubbannee miti. Amma ulamaa'ii lakkoofsa lammaffaa yookiin qubee baarra jiru wanti ni dhiyeesse gama tokkoon sirriidha gama kaaniin ammoo dogongora. Tanaafuu qorannoo muraasa eega gootaniin booda namni kun ulamaa'ii akkam akka ta'ee fi gosa tam jalatti akka ramadamuu qabu gareen keessan. Ammaas osuma waan takka illee qoratin yoo ulamaa'icha duraa hawaan sahihaa dubbate san yoo hordoftan taate rakkoon qabu. Garuu mee ammee isin ulamaa'ii duraa isarra qorannoo gaggeessitan san hordoftanaa jennu. Tana booda ulamaa'iin biraa tokko dhufee laal wanti ulamaa'iin duraa san jee dogongora akka ta'e ragaa quraanaa fi hadiisa keessaas agarsiisuu hin danda'a yoo siin jee ragaa inni fide san mirkaneeffachuu qabdan. Yoo ragaan isaa dogongora ta'e ha isaaf irraa dhiistanii ulamaa'uma duraan jala deemuu turtan jala deemuu itti fuftan jechuudha. Garuu yoo ragaan inni isiniif kenne quraanaa fi hadiisa sahihaa irraa ta'e akkasuma ammaas waan ulamaa'iin duraa jee wajjin yoo waliin buute hogguus fatwaa ulamaa'icha duraa san firraa dhiistan. Fakkeenyaaf anammoo waan takka yoon dhagee
haasoo kiyya tokko waltajjiirra dhiyeessuu kiyyaan duratti hedduun itti qophaa'u. Garuu sammuu xiyya keessa beekumsa hedduutu jira. Kaniin sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa addaan hin baafatin. Ta'us garuu gosa gosaaniin isaan kaaya. Fakkeenyaaf dubbii takka Sheekh Naasiruddiin Albaanii irraa wayitaan dhagahu. Inninis nama dhiyeenya kana akhirameerraa rabbiin rahmataa godhuufi. Muhaddisoota dhiyeenya kanaa keessaa inni anaaf hundarra jabaadha. Waan inni je hangaan harkatti niin hordofa jalaan deema. Sababninis hangaan mirkaneeffadhetti maasha Allah inni ulamaa'ee quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofu tokko. Garuu namni tokko fatwaa takka tafaallaa Naasiruddiin Albaanii taate quraanaa fi hadiisa irraa yoonaaf dhiyeesse. Fatwaan san ta Albaaniitii wajji yoo olif buute fatwaa Sheekh Naasiruddiin Albaanii san firraa hin dhiisa. Akkasumaan godha. Sababninis ilmi namaa hundi akka dogongoruu danda'u niin beeka. Imaamu Shaafi'iin dogongoree jira, Imaamu Abuu Haniifaan dogongoree jira, Imaamu Ahmad ibnu Hanbalii fi Imaamu Maalikis dogongora uumanni qaban. Tanaafuu Sheekh Naasiruddiin Albaanii noo akkamittiin dogongorree inninis dogongoruu danda'a. Garuu inni ulamaa'ota garee warra quraanaa fi hadiisa mirkaneeffachuu irratti akkaan dhiyaatan irraa. Namni tokko osoo asif fatwaa kanne namni naannawa kanaa jechuu. Naasiruddiin Albaaniin ammoo achitti yoo kanne ta Naasiruddiin Albaaniin kanne saniin amana. Yoo yeroon itti adda baafadhu hin qabaanne ta'e isaa saniin fudhadha jechuudha. Waaniin ifii dhiyeessu takkaa'uu waaniin asit dubbadhu kana yoo taate ammoo qoradheetiin mirkaneeffadha. Waaniin dubbadhuuf itti gaafatamaan anuma mataa kiyya waan ta'eef. Garuu beekumsa mataa kiyyaatiif takkaa'uu yoo ifuma kiyyaaf ta'e hadiisa waan jiru cufa qorachaa ooluu hin danda'u. Kun ulfaataadha. Nama beekumsa gahaa hin qabne hundaafis ni ulfaata. Garuu kitaaban ulamaa'ii tamii akka dubbisuu qabnu gareegara ramaduu qabna. Kitaaba kam dubbisuu qabna? Kitaaba eenyu dubbisuu qabna? Haasata eenyu dhaggeeffachuu qabna? Gosa gosaan ramaddanii kaayuu qabdan. Ulamaa'in tokko haguutu sirrii dubbatu. Ulamaa'in kun ammoo parsantii 20 dogongora. Kunis parsantii 50, kunis parsantii 90 dogongora qaba jettanii gosa gosaan keessan jechuudha. Eegas booda yoo yeroo hin qabaannee fi namni ati hordoftu san gosa ulamaa'ii jalqabaa kayaanni isaa sirrii ta'e keessa jirta taanaan qorannoo gaggeessuu nus hin feesisu. Yoo carraa yeroo harkattan garuu qorachuutu akkaan barbaachisa. Qoradhaa. Alhamdulillah maasha Allah. Yoo yeroon qabaanne garuu humaa godhuu waan hin dandeenyeef isuma hordoftan jechuudha. Kana jechuun ammoo taqliidan ja'amu. Garuu namni tokko dhugaa jirtu tan ulamaa'ii ati hordoftuun faallaa eegee isin garsiise booda diddanii ija guduunfattanii kanuma duraanii san jala yoo adeemtan taate hogguu san taqliida jaama jechuudha. Taqliidni nuti godhuu qabnu kan Allahaatii fi Rasuulaa ta'uu qaba. Atii'u Allaha wa atii'u Rasuula khalaas. Kabiraa tokkolleen hin ta'u bas. Waan laaftuudha. Formulaa salphaadha kun. Alhamdulillah, mashallah. We don't have the time. Yet you can. That's not called taqleed. But if someone shows you proof against the scholar you respect, and yet you follow him blindly, that is taqleed. The taqleed we can only do of Allah and His Rasul. Bas. Atiullah, atiur Rasul. Bas. No one else. Simple. Simple formula. Ammas namoonni biraa tokko tokko obboleessoo Zaakirati haasoo keessatti firqaan uuminaa jettee turte. Garuu ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam firqaa 73tu jiraachuudhaaf ta'a hin jenne jeena gaafachuutu mala. Anis jeetiin deebisaaf. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam bakka 73tti adda bahuuf teessan ja'an malee bakka 73tti qoodamu qabdan hin jenne. Rabbiin guddaan firqaan uuminaa jee tana nabiinis sallallahu alaihi wasallam ni beeka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala firqaan uuminaa je'us ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam haala musliimoota ilaalaniiti waan fuuldura ta'uuf malu takkaa'uu akka qoqqoodaminsi ta'uuf jiraatuuf dura tilmaaman malee firqaa 73 godhuu qabdan hin jenne. Hadiisa sahihaa kan Abuu Daawud lakkoofsa 4579 fi 4580 irra jiru yoo dubbistan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana ja'an. Yahudaan bakka 71tti yookiin bakka 72tti adda bahan. Akkasuma warri kiristaanaatis bakka 71 yookiin 72tti adda bahan. Musliimoonni ammoo bakka 73tti adda qoqqoodaman jee gabaase. Hadiisa Tirmiizii lakkoofsa 131 akkasumas Tirmiizii lakkoofsa 2463 irrattis ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana ja'an. Warri Banii Israa'el Yahudaa fi Nasaaraan bakka 72tti adda qoqqoodaman. Ummanni kiyya garuu bakka 73tti adda qoqqoodamuuf ta'an. Isaan keessaa firqaa takka malee haafe hundi ibidda seenan. Yeroo tana sahaabonni isaan san warra kam yaa Rasuulallah jaanii Rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafatan. Ergamaan Rabbiitis sallallahu alaihi wasallam warra anaa fi sahaabota kiyya jala deeman jaanii deebisaniif. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ummanni kiyya firqaa 73tti adda bahuuf jiraata. Isaan keessaa takka ta'anaa fi sahaabota kiyya jala deemte malee jarri kaan hundi warra azaabaati ja'an. Hadisni biraatis ni jira. Sahih Bukhari mujallada sadaffaa lakkoofsa hadiisaa 2652 irratti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana ja'an. Irra caalaan ummata yeroo kiyya jiran kana jechuunis sahaabota isaan boodaas dhalootatti aanee dhufu sanitti aaneetis dhalootatti aanee dhufu ja'an. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam irra caalaan ummataa warra yeroo tiyyaa kana sahaabotatti aanee dhalootatti aanu taabi'ootatti aaneetis dhalootatti aanu atbaa'ut taabi'iini ja'an. Dhumate hangasuma. Tanaafuu Quraanaa fi hadiisatti aanee waan takka fudhachuu barbaadde dura sahaabota
Sambooda taabiciyyoota eegas atbaa'u taabi'iin irraa fudhachuu qabda. Dhaloota sadeen kana qofa. Warra kana cufaahu salafus saalihiin jennee yaamna. Warroota gaggaarii nu dura dabran jechuudha. Yookiin ammoo abaabilee teenya gaggaarii jechuudha. Salaf jechuun warra duraanii takkaawu abbootii teenya tanu dura dabran jechuudha. Akka shari'aa islaamaatti madda waarraa harkan nu bakka afur qoonna. Khaduraa khawaa hundarraa aangoo qabu quraana jechoota rabbii olaaneeti. Yoo waan silaa barbaaddan san quraana keessaa dhabdan gara maddatti aanutti ceetan. Sunis hadiisota sahiha waan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam odeessan. Hadiisa keessattis waan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam afaan isaaniitiin ajajaniitu waan isaan dalaganirraa aangoo qaba. Tanaafuu ajajninii fi dalagaa yoo wal dhabde ajajaatu irraa aanuu qaba takkaa fudhatamuu qaba. Maddi sadaffaa sahaabota takkaa'uu ijmaa takkaa'uu waliigaltee dhaloota sadeeniiti. Sahaabota taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iin waliigaltee sahaabotaatu yaada dhuunfaa sahaabaa tokkorra fudhatama qaba. Taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'oonnis akkasuma. Maddi xumuraa harraamaayyii qiyaasa waan barbaaddan san maddoota sadeen asii olii keessaa yoo dhabdan jechuunis quraana hadiisaa fi ijmaa sahaabotaa taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'ootaa keessaa yoo dhabdan qiyaasa fayyadamuu dandeessan. Qiyaasa jechuun wal bira qabanii ilaaluu takkaa'uu herreggiin irra gahuu jechuudha. Tanaafuu shari'aan bal'inaan waan afran kanarratti bu'uurooyti. Quraana hadiisni sahihaa tokkolleen quraanaan waliin faalleessu. Quraanni tokkoffaa hagguu ta'u itti aansee hadiisota sahihaati. Hadiisa sahihaa keessatti amrii takkaa'uu ajajaatu dalagaa irra fudhatama qaba. Ajajni dalagaa caalaa fudhatama qaba. Sanitti aanee jireenya dhaloota sadeeniiti. Sahaabota taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iin. Asittis ijmaa'aatu takkaa'uu waan irra waliif galaniitu yaada dhuunfaa irra fudhatama qaba. Sambooda qiyaasaatu itti aana. Tanaafuu kun akkaataa tartiiba nuti hordofuu qabnu. Akkaataan nuti hordofuu qabnu akkana quraanaa fi sunnaa jala deemuu qabna. Garuu ammaan tana gareen hundinuu nuti quraanaa fi sunnaa hordofna jaan. Nuti quraanaa fi sunnaa jala deemu jira jaan. Namuu akkanuma ja'a. Namni an quraanaa fi hadiisa hordofutti hin jiru jiru tokkolleen hin jiru. Duba quraanaa fi sunnaan akkamitti hordofamuu qaban? Akkaataa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallamii fi sahaboonni hordofanitti ta'uu qaba. Akkasumas akkaataa dhaloonni irra caalaan sadeen kanabiin keenya sallallahu alaihi wasallam irra caalaan ummata yeroo tiyyaa kana eegasii warratti aanee dhufu eegasii ammaas warratti aanee dhufu jee sanitti hordofamuu qaba. Tanaafuu akkaataa aayaa quraanaatti hubachuu qabnu irratti yoo garaagarummaan jiraatte akkaataa sahaboonni itti hubatan laaluu qabdan. Yoo san keessaan harkatiin gara dhalootatti aanuu gara taabi'ootaa dhuftan. Yoo as keessaayis dhabdan ammaas gara dhalootatti aanuu gara atbaa'u taabi'ootaa dhuftan. Haala kanaan hordofuu qabdan. Sababninis aayaan quraanaa hedduun fakkeenyaaf jechi masaa haja'u hiikaa lama qaba. Tokko walqunnamtii saalaatii fi kaan ammoo qaamumaan wal tuquudha. Wayita hadiisa bantanii ilaaltan walqunnamtii saalaa akka ta'ee fi akka hin ta'in adda baafachuu dandeessan. Haaluma wal fakkaatuun ayata quraanaa tokko hubachuu irratti garaagarummaa yaadaa yoo jiraate akkaataa jechi biraa quraanuma keessatti itti ibsame yoo harkan irra dansaadha. Jechuun hiikkaasaa quraanuma keessaa yoo harkan irra dansaadha. Yoo quraana keessaa dhabdan gara hadiisa sahihaa deemtan. Yoo achi keessaayis dhabdan seenaa jireenya sahabotaa keessa laaltan. Haaluma kanaan taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iina keessa laaltan. Dhumate khalaas hangasuma. Tanaafuu ragaadhaaf yookiin hujjaadhaaf quraanaa fi hadiisa hubachuu keessatti akkaataan itti hubattanii hordofuu qabdan. Akka rabbii fi ergamaan isaatii fi salafoonni ajajanitti hubattanii jala deemuu qabdan. Akkaataa kanatti ilaaluu qabna. Akkaataan nuti itti deemuu qabnu akkana. Yoo akkanan goone jechoonni quraana keessaa hedduun hiikaa lama qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf ayata akka suuraa baqraa keessa jiru warroonni shahiidan takkaa'uu wareegaman san hin duune isaan lubbuun jiran jiru sanfaa. Gariin namaa isaan lubbuun ni jiran jechuudha. Tanaafuu isaanitti haasa'uus ni dandeenya. Yoo shahiidonni lubbuun jiraatan taate nabiinis lubbuun jira jechuudha jaanii yaadan. Loojika takkaa'uu mala gaariidha. Garuu sahaboonni dubbii tana akkamitti hubatan? Sahaboonni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuun ni jira jaanii fudhatanii? Hin fudhatan. Isaanumaatu awwaalee jira haa. Salaata janaazaatiillee irra salaatanii jiran. Nama shahiidee dirree lolaa irratti ajjeefame sahaboonni salaata janaazaa irra salaatanii jiranii? Nama lubbuun jiru irratti isin salaata janaazaa ni salaattanii? Lakki hin salaattan. Dhaamsi quraanii bakka tanatti dabarsuu fadhe yeroo adawwiin islaamaa ummata keessan isinirraa ajjeesne jettee gammaddee dhaadattee rabbiin ammoo isaan hin duune ni jiran jeen jechuun warri har'a ajjeefame kun akhiratti bu'aa guddoo harkatanii jechuusaati. Qaamaan yookiin lubbuun ni jiran jechuu miti. Yoo lubbuun jiraatan sahaboonni maaliif isaan awwaalarree? Tanaafuu yaada quraanaa tokko hubachuu yoo isinitti ulfaatte takkaa yoo yaadni adda addaa lama jiraate karaa quraanaa, sunnaa, karaa sahabotaatii fi karaa salafoota gaggaarii deebi'aa hogguu san deebisaanii harkattan. Wanti ulfaatu hin jiru laafaadha. Hayyuu ta'uun sirraan eeggamu. Jihaada xiqqoo qofa godhuudha. Qorannuma xiqqasho qofa godhuuti isinirraa eeggama. Waa xiqqashuma dila sunda guddoo miti. Namoonni garee biraatis ni jiran. Hayoo ati isin warra kami jettee gaafatte takkaa'u isiniin kun maali jettee yoo gaafatte nuti ahlul hadiis isin jaan. Ahlul hadiis jechuun maal jechuudha jettee yoo isaan gaafattees nuti ummata quraanaa fi sunnaati. Ummata quraanaa fi hadiisaati jaanisiif deebisan. Hayyee gaariidha fudhatama ni qaba. Hayyee eegee isin ahlul hadiis jettaniif yaamtan. Anammoo ahla sahihul hadiis jeetiin yaamaan jeen sababni waan quraanaa fi hadiisota sahihaa qofa hordofuuf
مسلموني براخ حديث ضعيفة في موضوع وردفو تجرى أنا مو أهل سيو الحديث خنمو يوم قاويت النيام بربادن قف جتشود أهل الحديث جتشو ورا حديث ضعيفة اللي موضوع اللي نمهردف ورا هركس عني عن دراجتي كبتو فادا هما ركون قبو مقاويت النيام بربادن تانان أن أهل سيو الحديث أبليين إسن أهل الحديث ويتي في جتن خنا مال جتشود جيون قافدس نتورا قرآن في حديث دبرة دبت وردفون عنجان أنيس هي غاريدا مي آيات قرآن خيسا خمتو قرآن خيسا بكتمت ربين أهل الحديث في جاءتي في ما جيون قافدس جرني سمعتك اللي نركن جان مي حديثني صحيح هو خير جمع ربي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث جاءتي في ما جي دبتني جرا جونيس ديبين انجرتو وان خنتيف أن أهل الحديث جي في يام أم مسلم جيتيني في يام خنجتشون أن برا دبت أهل الحديث جيتشودا إسنامو أنقطع كويرودا برسنتي سجلتم برسنتي سجلتميشان تكاو برسنتي سجلتمي سديتو مالتن لكن أن برا دبت أهل الحديث جتشون أهل صحيح الحديث جتشوخي فرتماني كم منكب يو قرآن في حديث جل خديم تنتاته لا إن قرآن تقولين خربين أهل الحديث جاء في ما جو تكنجر حديث سيئاتيس خير جمع ربي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث جاء في ما جو تكنجر أما أصلا متجري براتي جرا خنما كورا أهل الحديث والفكاتو ورا نتسلا في دايفين جو نتسلا في دجان أنيس أبو سلفي دجتة جيو جونغا فدو أن سلفي دان أنجا أنيس هاي سلفي جتشون مال جتشودان جان سلفي جتشون ورا سلف الصالحين جل ديمو جتشودان أنجا أنيس بر سلف الصالحين جلان ديمان جين خنين أردفو الله إرجما ساتي في سلف الصالحين أمة بر إرجما ربي إيجاسي ورت يعني دفو إيجاسي أماس ورت يعني دفو جلان ديم قرو قرآن خيسا بكر ربين سلفي جاء في ما جو نجرتي جيتين قافد هنجرتو نانجان حديثني توكو خير جمع ربي صلى الله عليه وسلم سلفي جاء في ما جو هو نجرا هنجرو نانجان قرو سلفتي توكو حديثا نفدي تجرا حديث إرجما ربي صلى الله عليه وسلم عن سلفي دجي نجرا جين نفدي سيي مسلم خيس جران عنجي قرو بكين نجرو سر النتنمن أني سيي غاري دجيتي مركني فتشوداف سيي مسلم أسفر الديل اللال سيي مسلم لكوف سخبلا ما في دبا فري في شن يوخين خبلا ما في دبا فري في وير جرانا فكاتا حديث نيني حديث سيي قرو أكمل فودام حديث جدور راهي مري فودات حديثني قوتونا كنجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها كنجي أنسيف سلف غاري أباتو انتلسات أنسيف سلف غاري جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم انتلسا فاطمة رضي الله عنها أنسيف سلف غاري جين أكما ريفو سنيه متي أفان ربات سلف جتشون هيكا خدراني تكاو خدبر جوكب أبا بلي تكاو أبوتي درا جتشون تنافو يون انتلتيان أنسيف سلفي جين وما ركون كو نمني أرباخ كريستانا تكوس يون تلساتين أنسيف سلفي جين ركون انجرتو أكا جتش سيرا فانيتي ركون كو قرو خرا إسلام ماتي يوتاتي ركون لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتلساتي فكينيا غاري خدراتي قرو أرانتنا أبانون دينو المان ساتي في سلف الصالحين تودا بوتو مال تاري جولين أبار إسلام ما قباچو تمال تنافو أبانون دينو المان ساتي أنسيف سلف جتشون دندو لا لك سيرا فانيتي يو جتش سلف جو خنهو باتي أكو علماء غرغدون جانتي خوري سلفي لين علماء تغاري دجاني لين أكا جانتي أرانتنا نمني تقول لين أن سلفي ديفين جتشون دندو جان سبب نيس نوتي خلاف جتشو وربو دخنا دفي سلفوني أمو ورا ندورة تراني يو ورا درانيتي والبرك أبمني لالي نوتي خلاف جامنا نوتي جوليتي ناف ilmaan joollee teenyaatiif ilmaa ilmoo ilmaan keenyaatiif salafa ta'uu ni dandeenya. Teeknikaalii yookiin adeemsa keessatti salafa ta'uu ni dandeenya. Karaa islaamummaatiin garuu ta'uu hin dandeenyu. Gara islaamummaatiin nuti khalafa jaamna jechuudha. Waliigallee isiniif ifaami? So compared to the previous people, we are khalaf. Yes, we can be salaf of our children and grandchildren and great grandchildren. So technically we can be salaf. Islamically we can't. Islamically we are khalaf. Clear? Fine. When I had gone to Australia, the first time I went to Australia, I had gone for lecture tour, and a group of good brothers, mashallah, following Quran and Sunnah, Sahih Hadith, they called me for a lecture tour. And normally we had correspondence, we came. And we reached in that city. Gaafa dura Austraaliyaa dhaquu xiyyaa yeroo duraatiif barumsa kennuuf gaafaan dura Austraaliyaa dhaqe maashaallah obboleeyyan gaggaarii Quraanaa fi Sunnaa hadiisa sayyaa hordofaniitu biyya san jira. Akkaan isaaniif haasa'u godhuuf na afeeran. Yeroo baay'ees xaliyaa waliif barreessina ture. Tanaaf nu yaamanii magaalaa Sandayin. Gara obboleeyyan nu afeeranii sanama maqaa isaanii yaadadhu. Jarrinis maashaallah uummata gaggaarii tokko. Magaalaan itti haasa'u godhu san halkan keessa geenye. Anaa fi waayiloonni xiyya kaameeraa waraabanis waliin jirra ture.
amma nuti salaata keenya salaatu seen hogguu salaanne booda isaan keessaa namni tokko hey namana isinis akkuma nuti salaannu salaattanii naan jee anis hayboo hogguu akka keenya salaattanii jettu kana maal jechuu keeti ana akka ergamaa rabbiittiin salaateen jeen sanuu bar hey namana akka keenya salaattaa naan jennaan anis maaliin akka keetis salaata akka ergamaa rabbiittiin salaata maleen jeen laal gareeleen tun amma quraanaa fi hadiisa sayyaa hordofan maashaallah silaa isaan salaata akka ergamaa rabbii salaatuu keessanitti hedduu gammannee jirra jechuu qaban malee akka keenya salaatan jechuun isaanirra hin turre ani isaanii salaatus tana dura harkeen beeku salaata xiyyaala kanaaniin waggaa dheeraaf salaataa jira an akka saatitti osoo hin taane akka ergamaa rabbiitittiin salaataa jira alhamdulillah innilleen akkuma ergamaa rabbiititti salaatu jira wanti silaa inni jechuu qabu akka ergamaa rabbiititti salaatuu keetitti gammadeetiin jira tahuu qaba garuu inni gammachuu keessa hey man you pray like us naan jee yeroo naaf heeransan kaaseta xiyyaarkaniiti malee nan beekan haasoo zaakir comparative religion yookiin garaagarummaa fi walfakkii amantiilee irratti godhusan beekan malee aqiidaa isaan beekan aqiidaan isaa maal akka taateen beeynu ja'an saniif jecha zigaalumaaf yookiin sodaachaatuma naaf heeran sababninis gama amantiilee wal bira qabuutiin akkaan ispeeshaalistii ta'etti beekan akkasuma wayita kaaseta xiyyalaalanis rakkina takkallee keessa harkuu hin dandeenye garuu aqiidaatiyyan beekan akkaan itti salaatus hin beekan tanaaf rincicaatuma naaf heeranii hogguu akkaataan itti salaatu harkan gammadanii hey naman akkuma nuti salaannu salaattanaan jaan anammoo lakki akka ergamaa rabbiittiin salaataan jeen garuu maashaallah isaan hundinuu obboleeyyan gaggaariidha kana booda hiraata yookiin irbaataaf hojjiteenyee haasoo babbareedaa haasoyne mata duruma wal fakkaatu kan an hanafiidha an shaaficiidha an maalikiidha an hambaliidha an ahlul hadiis ijoo irratti yeroo bakka salafii ji'u geenyu an salafii dhugaatiin jeen garuu quraana keessa bakki salafii ja'eef yaamaa jettu hin jirtu hadiisni sahihaatis ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam salafii ja'eef yaamaa ja'anis hin jiru obboleeyyan achi jiran irra hedduu isaanii anaan walii galanii jiran nama tokko malee isaan keessaa obboleessa keenya tokko na wajjin waliif hin galle garuu jarri kaan hundi maashaallah zaakir baay'ee obboleessoo zaakir nuti si wajjin walii galle naan jaan obboleessi walii galuu dinne san obboleessoo zaakir sheekh naasiruddiin alalbaanii ni beeytaa jee na gaafate anis eeniin beekaan jeen isa akkamiin laalta waa'ee isaa maal yaadda naan jee anis maashaallah inni muhaddisoota gurguddaa yeroo teenya jiran keessaa nama jabaadhaan jeen waggaa xiqqoo dura yeroo lubbuun jiru sanitti jechuudha rahimahullah rabbiin rahmataa godhuufi isa wajjin waliif galte jechuu naan jee een jeen inni ulamaa dansaadha isaniin kabajaniin jaaladhaasi ulfina guddaan kannaafiin jeen hayyee waan inni dubbateen si garsiisaa afi naan jee intarneeta seenee albaanii.com keessa haasoo fatwaasaa daawunlood godhee mee amma fatwaa tanaaf deebisaa kanni naan jee sheekh naasiruddiin alalbaanii rabbiin rahmataa godhuufi niin jaaladha niin kabaja ulfina guddaan kannaaf akkasumatti illee maashaallah niin dinqisiifadha gareelee ulamaa'ii lameen jiran keessaa inni tokko gareen takka salafii ja'aniif yaamuun dirqama ja'an inninis garee tanarraa warra jajjabaa salafii fiin jechuun dirqama je'u irraa tokko anis guyyaa namni tokko quraanaa fi hadiisa keessaa maaliif arraa hin taane ragaa akkana ja'aniif yaamuun dirqama jooyoon agarsiise arrumaan tana fudhachuudhaaf qophiidha garuu duraniin qoradha gaafa namni tokko salafii ja'aniif yaamuun dirqama ahlul hadiis ja'aniif yaamuunis dirqama ragaa ji'u quraanaa fi hadiisa sayyaarraa naffide hogguus ifiin iyyaama takkaa'uu hanafii ja'aniif yaamuun fardiidha maalikii ja'aniif yaamuunis fardiidha ragaa jooyoon agarsiise hogguus niin fudha gama gochaatiin isaan cufaa'uu niin hordofa gama asxaa takka yookiin maqaaniif yaamuutiin garuu an muslima je'eef yaamuun filadha yeroon fatwaa isaa laalu sheekh naasiruddiin alalbaaniin nama fatwaa ulamaa'ota hedduu kannee jiru abu haniifaan akkana je'ee hadiisa tokko tuqee jira hadiisni inni dubbatees firqaa 73tu ta'uuf jiraata isii takka malee kaan hundi warra ibiddaati takkittiin sanis jama'aa jaamti jee yoo maddoo odeeffannoo hedduu lallaaltan jama'aa jechuun jenereeshinii yookiin dhaloota sadeen duraanii san maddi kanaa ammoo sahiihu bukaariidha jee anis kanaa wajji waliifiin gala inni akkana jee imaam abu haniifaatu jama'aa jechuun karaa sahaabotaa hordofuu ammaas dhalatti aanu akkasuma ammaas dhalatti aanu salafus saalihiin hordofuu jechuudha jee anis isaanumaan hordofaan jeen dubbii ibnu teemiyyaan salafus saalihiin jala deemuun dirqama joonaaf dhiyeesse anis jalaan deemaan jeen fatwaa imaamu shaafii dhaloota sadeen san hordofuun dirqama warroota gaggaarii nu dura dabran hordofuu qabdan jettu naaf dhiyeesse anis niin hordofee maaliree rakkoon hin jeen garuu jarri kun salafii ja'eef yaamaa ja'anii jiranii abu haniifaan akkas hin jenne imaamu shaafiiciinis akkas hin jenne sheekh ibnu teemiyyaanis hin jenne ummanni isaa akkana jeesaan garuu hin jenne tanaafuu amma quraanaa fi hadiisa keessa ragaan salafii ja'atiif yaamaa ji'u hin jiru qiyaasa takkaa'uu loojika sheekh naasiruddiin alalbaaniin fayyadameetu jira sheekh naasiruddiin alalbaaniin sheekha guddaa waan ta'eef niin dinqisiifadha daqiiqaa muraasa keessatti niin xumura inshaallah seeshin yookiin qoodee yeroo gaafii fi deebisaatu jira akkamitti gaafii fi deebii akka godhuu danda'an albaanii.com jettanii yoo seentan arguu ni dandeessan maaliif salafii jennee akkeef yaamuu qabnu loojika takkaa'uu yaada mataasaa fayyadamee nu amansiisuuf yaalee jira nama gaafatu jira sheekninis deebisa kanna osuma gaafii fi deebisaan deemu jirtuu sheekni ati maali jee gaafate
namichinis an muslima jeen sheekninis ati muslima akkami ati khaarijiidha ati mu'tazilaadha ati shi'aadha ati raafidaadha ati qaadiriidha mee ati muslima akkami jeen namichinis an muslima quraanaa fi sunnaa hordofu jeen sheekninis sunnaa akkami sunnaatami namu quraanaa fi sunnaa hordofna ja'a khawaarijaan quraanaa fi sunna ja'an shi'aanis quraanaa fi sunna ja'an qaadiriinis quraanaa fi sunna ja'an ati hoo quraanaa fi sunnaa akkam hordofta jeen namichinis an quraanaa fi sunnaa akkaataa salafu saaliin hubatanii hordofanittiin hordofa jeen sheekninis baay'ee gaariidha jeen tanaafuu quraanaa fi sunnaa akkaataa salafu saaliin hubatanitti hordofu qabda hima dheeraa kanaaf jechi gabaabaan jecha salafii ja'uta akkasitti mormii sammuu hatanii jechuu akka warri salafii ja'utti an sheekh naasruddin al-albaanii niin kabaja irra hedduu wayitaan haasoo kiyya akkanaa kana godhuuf deemu yoo hadiisa mirkaneeffachuu fedhe kitaaba isaatiin laala tanaafiin isa kabajee isa jaaladhee akkasuma ulfina guddaallee kannaaf garuu isarratti taqliidan godhu taqliida godhuun rabbii fi ergamaasaa qofarratti laala amma wanti kun loojika yaadasaati yookiin qiyaasa ja'ama anammoo quraanaa fi sunnaarraa ragaanaaf dhiyeessiin jee malee loojika yookiin dubbii malaatii miti alhamdulillah thumma alhamdulillah an rabbiin loojikaan na badhaasee jira thumma alhamdulillah an hayyuu miti an akka barataa ilmii barbaaduu tokkottiin if laala barataa beekumsaati darasaadha garuu rabbiin ulamaa'ota hedduu wajji akkaan wal harkuna godhee jira ulamaa'ota gurguddaa biyya hindii kanaduwaa kadiyoobandii kasuudii alhamdulillah warra ardii biraatis hedduudha jechuu akkaan moggatti ulamaa'ota gurguddaa zamana kanaa wajji wal qunnamee wajji haasa'u rabbiin dandeettii isaatiin na badhaasee jira isaanii wajji wal harkee haasa'u kiyyaafis rabbiin beekumsa kiyyanaaf dabalee jira ta'us garuu an ammallee baratuma beekumsni nan qabu muraasa waa xiqqashu garuu loojikni kiyyani jira alhamdulillah rabbiin loojikaan na badhaasee jira amma gaa kanarratti hundaa'ee ati muslima akkamiiti ati khawaarijaadha ati mu'tazilaadha ati shi'aadha ati qaadiriidha ati suufiidha waan jiru kanarratti hundaa'eeti sheekni mormii san injifate namichi gaafatu san ammoo rabbiin muslima jaa'ib yaamaan jenne jee gaafate sheekninis yeroo sanitti islaamni jiru tokko qofa ture amma garuu garee adda addaatu jira tanaaf yeroo ammaa kanatti salafii jettee adda baastee yaamuun dirqama fardii taate jeen sheekni loojika yaada jechuudha mormii sanis bakka tanatti umuramtee sheekh naasruddin albaaniitu mo'ate jechuudha amma deebiitii yaan isinii kan laal anaa wajji mormii fittin seeninaa ragaa quraanaa fi sunnaa keessaa na fidde taanaan doktor zaakir battaluma sirraa fudhata mormii irratti alhamdulillah rabbiin na badhaasee jira waa mormuu irratti alhamdulillah deebinan sheekh naasruddin al-albaaniif kannu ani sanii kabaja waan inni isaan qixxeessullee takka illee hin jirtu naaf inni wal bira qabamnu isa biratti an coba galaanaatu hin gahu tanaafuu yaaboo dhiifama wajji akkan taanetti nan hubatina haasawni kiyyeerre hedduunsaa qorannoo inni godhe irratti hundaawa maasha allah tanaafuu dhiifama wajji akkan taanetti nan fudhatina ani saniin jaaladhaniin kabajaas garuu taqliidan godhu inni hadiisa tokkollee ayata quraanaatis tokkollee salafii jettaniif yaamu qabdan joo naaf hin dhiyeessine tanaafuu ifiin hin yaamu loojikninis hin ta'u yeroo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiranitti munaafiqootaatu ture furqiyyee sobduutu ture munaafiqoonni jiraatanis sahaboonni maqaa isaanii hin jijjiirre khaarijootaatu ture khawaarijaa jaanii fi isaaniitiif if yaaman ummanninis maqaa san isaaniif kannan sahaboonni maqaa haarii haa baafannu jaanii jiranii hin jenne muslima jaanii tumeef yaamuu itti fufan yeroo sanitti mu'tazilaatu ture warra mu'tazilaaweetu jira ture garuu ummanni ammallee muslima jaaniif yaamuu isaanii ittuma fufan gaafa sanis garaagarummaan numa jirti akka ammaa kanaa miti malee gara gaafiititti yoo deebine sheekh naasruddin al-albaaniin salafii jettaniif yaamuu qabdan jee gaafiin tiyya salafii tamii hoo salafii jiran keessaa ati qutbiidha moo sururiidha moo madkhaliidha salafii biraatis maqaa yaamuu hin danda'a laala nama dhoof haasootti hin jiru dhiifama wajji akkan taanetti akkana nu banne ani isaan tokkollee ammeessuu fadheetii miti garuu salafuma keessaa gareelee hedduutu jira osoo UK dheeytaniifaa maasha allah subhaanallah allahu akbar gareelee hedduu dila takkaatu jira biyya UKtti gareen salafii takka garee salafii biraatiin kaafira jettee arrabsitee ol lolti na'uuzu billah rabbitti irraa maganfanna yoo yeroo qabaanne tana boodatti deebina inshaallah tanaafuu ati garee salafii tamiiti ammaas maquma fadhallee osoo ifiif kannitanii gareen biraa uumamuun siin oolamtu tabiraa shi'aatu asbee kaanis nuti sunniidha jechuu eegale ammaas garee ahlus sunna wal jamaa jaamtuutu jira ammaas garaagarummaan numa uumamte garaagarummaa duraanii tahanafii maalikii shaafi'ii hanbalii jettu irratti ammaas tasalafii ahlul hadiis jettu dhufte adaduma ilmi namaa maqaa haarii tokko moggaafatuun gareen biraa uumamuunis hafan qabdu yeroo maqaa tokko moggaafattu garee biraatis akka uumuu dandeessu beeki maqaa rabbiin moggaasa keessatti illee namni ol dhabuu ni danda'a akka ol dhabuu danda'ullee rabbiin nuuf himee jira garuu maqaan moggaasa kun qoqqoodamiinsan fidu jettee yaadin rabbiinis hin beeku jettee yaadin rabbiin ni beeka rabbiin ummanni muslimaa akka qoqqoodaman ni beeka quraana keessattis nu himee jira ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam dubbatanii jiran
هاتوا كسماء جينو ارجما ربي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث جاء فيها من جن سلفي جاء فيها ما سنجن أهل الحديث كم بومبي بكان الرادفة أهل الحديث قري لما تجرى جامعة أهل الحديث في غرباء أهل الحديث تنافق بينه في أهل الحديث كم خيس جرت أهل الحديث تك أهل الحديث براخمت لا ورا أهل الحديث في نجو خنا ميدو في متخانين دبتش الجروف أكملتنا نوبتنا تنافجة ما تدرين أسوق ياخد نمو مفتشي دنداجي أو والله قرآنها في حديث ارجما ربي كفر عين دبتش الجر ديفمو جنتي سنارنا عن شيخ ناصر الدين الألباني نخبج سلفوتاس نخبج هنگان اركتي غريلي دچي تنر جيران كيسا اهل الحديث في سلفين قرآن في سنة اكاندي اوتو ساني رت ولي گلو كم خنجچو خيافي سنكان فدونين بون غرو سلفي تم تري يرو شيخ ناصر الدين الألباني سنت غريتا كوكوفا جرتا اما غريلي هدو تجرا سروري مدخلي قطبي النسري متي خوني سري متي هاي سلفي في انجا غرو جاني والبلا ليفتن خنافي سما كتاب اريخ سلفي دغا جوتو دفوفتا كتابن دعوة سلفي دبسيت انجر سلفي دوغا غرو سلفي دوغا جچون كنو مالني Qutubi, oh he's not right, he's calling him Salafi, but so now we have new books, true Salafi. I read a book called Salafi Dawa, true Salafi. What is this true Salafi? I say, we had a Dawa training program in Bombay where we invited people from different parts of the world. There were 19 people from 14 different countries. And many of them were from Medina University, mashallah, from Bahrain University, all more than 50% of Salafi, mashallah. قافتك سجنتها لنجي دعوة مقالة بومبي خيسة تخنوتر نموت هدوس كتالي الدنيا غرغرا رافيريتر نموت خد سجل خبيوتا غرغرا خد عفر رافيرا من خيسة الردون ساني ما شاء الله يونيفرسيتي مدينة راي غرينيز يونيفرسيتي بحرين راي نموت خنين كيسا ما شاء الله برسنتين شنتمي والسلفي ده يروتنا أما تمت مري وهي تكتاسفن أني سكنان جين جتشا قرآن في حديث أكاتا سلف الصالحون وبتني أردفني تردفو جوف جتشي جبابان سلفي ده تنافو سلف الصالحون تجعلمو نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجع على جيتين قافد أين تجعله إسانس نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجع على نانجان دبي قسو مالف محمدي جتني في يام نري جين سر مصري دامتي بيهندي تينيوتو محمدي جي في يام والرقم بيتني إساني وجوليف قلتني سن لكي إنديا خيسة توري محمدي جي في يام والرقمي أما سأينيو تجعله محمد صلى الله عليه وسلم معلها تجعله تنافو نمني فدنا متى في شوف ربي فخنه مسلمة جامع يامم قودمينسي مسلموتا خيسا كجرو بكمال غرو مكافية مقافتوس قودمينسني سكسمتي ببلچا ديم مذهب أنا في خيسا خطا أفرتو جرا شيكان غرغد أفري جرا مذهب شافعي خيسا قديمة في جديدة وانجا موت جرا أهل الحديث خيسا سكسما غري هدو كشمير يوديتن أتشيس غري أهل الحديث دلا خناتو جرا غافتو كشمير دكه أتشيس غري أهل الحديث هدو خنانرك كرلا يرون دكوس غري مجاهدين جامتو نچتيارك مجاهدين KNM كرلا ندفة المجاهدين أمنينا أنه سني مجاهدين جاني في يمن ملئ أهل الحديث جاني في يمن وصو سعودي ليتني أنا أهل الحديث في جتني مالي أهل الحديث جتشون خنو جاني سقافة نما مراسة قفاتو سعودي غيستي وأي أهل الحديث بيخ وانتي سان بيخن سلفي ده قرو سلفي في أهل الحديث قرو متك مكاسانيتو الداد ملئ أماس بيوتا قريتي أنصاري جاني يمن تنافو قو شيخني سلفي ده جو ورهندي برتي أهل الحديث دبي ساني سلفي ده جتشو متي أكسي غاريد تناف أسرتي أنتو بنو يوم كاد داتا كون في مقاسو بربادن سلفي جتة في أمورة محمدي جتة في أمورة ويادا أكسو مماس محمدي جتة في أمورة مسلمة جتة في أمورة تعالى تنافين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جاء وان خنتي فانجمخي يا مسلمة جي في أمودان في اللد هنجنو مخانو خلاص جل كمني خياس مسلمة بودين خياس مسلم أنا بولين خيخ مسلمات كل ميدون برباد حنفي ته شافعي ته حنبلي ته مالكي ته أهل الحديث ته يوخين سلفيستو لغان سننجا نامنا هندا سانيتو ننجالد أنا بولين خيخ مسلمة هندا وننجالد أنا هميلين متى كل جبسون برباد تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم خنافكم قراني غردو بينو في سنجدو تلي والكتا تخوتا جو سنتين غردو بيتا كنوغوتو تلوفو فيالي غودا جرمالي نمتكو فديتي متي عن إمام أبو حنيفة إمام أحمد بن حنبل إمام مالك إمام الشافعي إمامتو غرغدا خنا تشفاو نين كبج أكسم سلف الصالحين سنين خبجة إساني سنين أردفع الحمد لله هاتوا أكسم هجين جل كمني خياس مسلمة بودين تياس مسلم
ammaas tokkummaa dhabuu uummata muslimaatiif sababaan lammaffaa dhaabbataati miseensatti taatee keessa jirtudha. Dhaabbatoota jechuun an jamaata al-islaamiyyaadha, an jamaata tabliiqaati, an ikhwaaniidha jechuufaa. Dhaabbatoonni kun hundi akkam nama godha seetan laal osoo quraanaa fi hadiisa illee hordofu jiraatte yoo ati dhaaba kiyya keessa hin jiraatin ansi wajjiinii miti. Islaamummaa keessatti dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu. Dhaabbata saniif maqaa adda addaa moggaasuunis rakkoon qabu. Fakkeenyaaf jammaata islaamaa, jammaata warra hadiisaa, takkaa'u jiddugala Sheekh Ibnu Teemiyyaa jettee yoo maqaa moggaafatte rakkoon hin jirtu. Dhaabbanni sanis quraanaa fi sunnaa akka salafus saalihootaatitti hordofnaan dhaabbata sirriiti. Saniin ala taanaan garuu dhaabbata sirriitii miti. Maqaa feetan moggaaftanillee yoo feete maqaa Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu, yoo feete maqaa Abu Bakr radiyallahu anhu, yoo feete maqaa Ibnu Teemiyyaa rahimahullah, yoo feete maqaa Abu Haniifaa rahimahullah yoo moggaafte rakkoon qabu. Dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahih akka salafus saalihoonni hubatanitti yoo hordofu taate dhaabbata sirriiti. Yoo kanan ta'in ammoo dhaabbata san firraa dhiisuu qabdan. Dhaabbanni san maqaa fedhellee qabaatu, fedhu maqaa Ibnu Teemiyyaa qabaata, fedhu maqaa salafii yookiin ammoo maqaa ahlul hadiis qabaata, hoggus firraa dhiistan jechuudha. Yoo quraanaa fi sunnaa akkaataa warra salafaatti hordofan taate hoggus dhaabbata dansaadha. Kanaafuu amantii islaamaa keessatti dhaabbata hundeessuun badii miti. Sababni isaa akkuma nuti dandeettii teenyaan daawaa irratti xiyyeeffannetti namni biroo ammoo islaaha irratti yookiin waa fooyyeessuu irratti dandeettii addaa qaban ta'a. Gariin ammaa saayinsii irratti ogeessa ta'uu danda'an. Kunumaa rakkoon qabu garuu yoo dhaabbanni lama kadaawaa godhu jiraate hoggus rakkinni dhufa. Dhaabbatoonni lama jechuudha. Isaan lachuu quraanaa fi sunnaanuma hordofan garuu waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniif dura dhaabbannoon godha. Waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniifiin dura dhaabbadha. Amma fatwaan kan nu eegalaga. Fatwaa kam? Fatwaa namni san kaafira jettu fa'a. Fatwaa miseensa garee anaan faallaa san kafarsiistuun kan nu eegala. Takfiir laaftumatti kafarsiisuu. Gara dhaabbata saniin deeminaa jaanii daawaa walii akkan dhayine fa'aa wal dhoorkan. Fakkeenyaaf yeroo egzibishinii yookiin agarsiisa akkanaa kana qopheessine fa'aa gara egzibishina piisin dhaqinaa waliin jaan. Ni jiraa miigaa isiniif gala. Akka obboleessi keenya zaakirnee himetti agarsiisa yookiin egzibishina warra piis kanan dhaqinaa jaan. Maaliif ni beeytanii? Sababni peace exhibition yookiin agarsiisni nageenyaa kun waan anaan hogganamuufi. Osoo qindeessaa yookiin hogganaan nama biraa ta'e hoggus gaariidha. Yoo jammaata kiyyaan qopheeffame exhibitiona bareedaadha, yoo jammaata kiyyaan hin qopheeffamin ammoo exhibitiona hamaadha. Kun maaliif taahoo? Nuti Allaha fi ergamaa isaa sallallahu alaihi wasallam irratti ilaallachuu qabna. Dhaabbanni san takka exhibitionni san akkaataa salafoonni hubatanitti quraanaa fi hadiisa sahih hordofan taanaan dhaabbata sirriitii uumaa rakkoon qabu. Kanaafuu dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu hanga dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahih hordofetti. Kanaafuu yoo dhaabbata tokko dabalamuu feetan dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahih hordofuusaa ifumatee saniif adda baafadhaa. Yoo akkaataa hubannaa quraanaatii fi hadiisaa irratti garaagarummaan jiraatte akkaataa salafus saalihoonni itti hubatanitti yookiin ammoo akkaataa dhaloonni gaggaariin sadeen nu dura dabran itti hubatan sanitti ta'uu qaba. Hanganuma khalaas salphaadha dhumate garuu namoonni wayita fatwaa godhan takfiir waan ja'amus seenan. Waa'ee takfiirii kana boodatti deebina. Akka hadiisa nabii keenyaatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 637 irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jaan namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira yoo jee isuma raddeeffamti. Ammas nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 503 irrattis namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira jechuun akkuma nama isaa ajjeeseeti jechuudha. Khanarratti hundaa'uudhaan ulamaa'onni gurguddaan hedduun takfiira godhuun dhoorkaadha jaanii jiran. Takfiir jechuun nama amane tokko yookiin muslima tokko kaafira jaanii yaamuudha. Hadiisa kanaan wal qabatee fatwaalee hedduutu jira. Akka Haafiz Ibnu Hajar jeetti hadiisni sahih Bukhaarii keessa jiru kayoo namaan kaafira jette sumad deebifama je'u kun kufriin san sumad deebiteeti ati kaafira taate jechuudha jee. Sheekh Ash-Shawkaaniinis nama amane tokkoon kaafira hin je'inaa hanga ragaa qabatamaa qubsaa akka aduu guyyaa iftuu irratti arkitan malee jee. Hanga namni san dhugumatti kaafira ta'uu isaa ragaan beeytutti kaafira jechuun hin qabduun. Laal kaafiraanuu kaafira jaanii yaamuun fardii miti. Duba muslima fa'a akkamigaa tarii kaafiraan yeroo fatwaa godhan takfiir inni tokko isa biraatiin kaafira jee yaama. Guutumatti ala si baasan. Guutumatti islaamummaa ala si baasan. Tanaafuu akkas jaanii nama yaamuun dogongora akka ta'e fatwaaleen ibsan hedduutu jira. Akkumaan tuqee turetti jecha salafii jaaniif yaamuu kanarratti gareeleen ulamaa'otaa lama akka jiran dubbaddeetiin jira. Garee lameen keessaa takka salafii jaaniif yaamuun dirqama jaan. Kanaafis akka fakkeenyaatti Sheekh Naasiruddin Al-Albaanii isiniif dhiyeesseetiin jira. Ammaas akka beektan khaniin barbaadu. Sheekh Saalih Fawzaan khaniin akkaan kabaju. Inni ulamaa yeroo ammaa lubbuun jiruudha. Inni salafii jaaniif yaamuun fardiidha jee. Hagas marallee jabeessu baatu. Sheekh Ibnu Baaziis salafii jaaniif ibsuun umaa rakkoon qabu jee jira. Garuu garee ulamaa'ota biraatu jira. Salafii jaaniif yaamuun dogongora jettu. Ulamaa'onni kunis warra quraanaa fi hadiisatti amanu.
akkasumas salafu saalihinattis durarratti kanin dubbadhu sheekha nama hunda biratti akkaan kabajamaa ta'ee fi salafoota yeroo ammaa jiran birattis kabajamaa fi beekamaa ta'e sheekh ibnu teemiyyaadha. kitaaba mata duree The Call to Islam and the Caller yaaminsa garee islaamummaatii fi yaamaa jiruutu jira. kitaaba kana keessatti hadiisota 40tu ibsamee jira. hadiisni 40ffaa yookiin hadiisni xumuraa hadiisni hadiisa tirmiziiti. hadiisa lakkoofsa 2,600 irratti argama. hadiisninis akkana ja'a. ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana ja'an awwaan shanta rabbiin akkaan itti dalaguun ajajettiin isin ajaje. ta duraa jamaa'aadha. jamaa'a jechuun jenereeshina yookiin dhaloota sadeen gaggaarii san salafu saalihin hordofuu jechuudha. lammaffaan ajajamuudha. sadaffaan dhaggeeffachuudha. afraffaan hijiraa. shanaffaan ammoo jihaada karaa rabbii keessa godhuudha. waan shanan kana jechuudha. namni karaa jamaa'a kanarraa hanga taakkuu harkaa takka miliqe dhugumaan harqoota islaamummaa firraa mulqee darbee jira. namni karaa rabbii malee karaa biraatti isin yaamu namni san gara qubsuma azaaba jahannamitti isin yaamaa jira. hadiisni hadiisa sahihaati. sheekh ibnu teemiyyaan kitaaba kana keessatti hadiisa kanatti aansee warra nu dura dabranirraa yookiin warra salafaarraa namni tokko akkana jeejee dubbate. waan rabbiin naaf godhe lamaan kanarraa kamiif akkaan hedduu rabbii kiyya galatoonfadhuun beeku islaamummaa naa kannuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif jee warra salafaa kan inni dubbateetu kana jee godhii rabbiin kiyya naaf godheerraa dhiirotamiifiin irra caalchisee isa galatoonfachuu qaba muslima na godhuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif jee tanaafuu muslima qofa jetteetiif yaamuu qabda. hadiisa tirmidhii kana duraarrattis namni maqaa rabbiin isaa yaameen alatti maqaa biraatiin if yaame inninis muslima mu'minaa fi abdullah hiikkaan isaatis muslima nama rabbitti amanee fi gabricha rabbii jechuudha. namni maqaa kanaan ala jiruun if yaame gara ibidda azaabaatti if yaamaa jira ja'a. kunis hadiisa salaftichi amma ibnu teemiyyaan dubbate kun godhii rabbiin naaf godhe muslima na godhuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif lameen irraa kamiif akkaan heddummeessee galata rabbii galchuu hin beeku hajooquu wanti ibsu akkanuman lafaa kaatee maqaa rabbiin quraana keessatti ittiin siyaameen alatti maqaa feeteen if yaamuu akka hin dandeenye mul'isa. maqaan inni itti siyaame kunis muslima mu'minaa fi abdullah. sheekh ibnu teemiyyaatu akkana jee muslimni hundi maqaa rabbiin quraana keessatti ittiin yaame qofaan if yaamuu qaba. muslima mu'minaa fi abdullah. dubaati akkamitti sheekh ibnu teemiyyaan salafii ja'a if yaamaa jee jechuu dandeesse. sheekh ibnu teemiyyaan salafu saalihin hordofuu qabdan jee malee salafii ja'a if yaamaan jenne anilleen akkasumaan ja'a. ammaas ulamaa biraatiin fakkeenya isiniif kanna. sheekh uthaymiin laal ulamaa'onni kun hundinuu jajjaboo dhaloota kanaati. isaan hundinuu amma akhiramanii jiran. sheekh naasiruddiin alalbaanii sheekh ibnu baazii fi sheekh uthaymiin isaan hundaafuu rabbiin rahmataa godhuufi. kitaaba mata duree hanga yoom qoqqoodamna jedhu keessatti kitaaba kana sheekh uthaymiinitu barreesse egzibishina kanarraa illee harkachuu ni dandeessan. kitaaba hanga yoom qoqqoodamnaa fuula 36 irratti namicha biyya hindii tokkootu sheekh uthaymiin gaafii gaafate. biyya tiyyatti namoonni garee ikhwaaniitii fi tabliiqitti nama yaamu jiran jarri kun karaa dhugaarra jiran moo cubbuurra jiran jee gaafate. sheekh uthaymiinis yoo namni tokko ikhwaanii tabliiqii yookiin salafii fi jechaa karaa sanitti nama yaame inni nu dogongorarra jira jee deebiseef. gaafiin salafii jettu bikka tanatti hin gaafatamneeho garuu sheekh uthaymiin bikka san bira dabarseeti salafii sitti deebii tana kan namni garee ikhwaanii tabliiqii fi salafitti nama yaamu hundi karaa jallinaarra jira jee. anaa miti Dr. Zaakir Naayik amantii islaamaa keessatti waan takka illee miti an ziiroodha. sheekh uthaymiin yoo wal bira qabamu waanuma hin jirre jechuudha an ziiroodha. sheekh uthaymiin maashaallah nama beekumsa guddaa qabu. an fatwaa sheekh uthaymiin jalaan deemu jira. salafiin quban allaatuu barbaadan hundi quba isaanii gama sheekh uthaymiinitti achi qabu qaban. namoonni isin weebsaayitiilee irratti argitan kun hundi sheekh uthaymiin salafii ja'a if yaamaa jeen ja'an wanti isaan ja'an sheekh uthaymiin karaa salafu saalihinaa hordofuu qabdan jee ja'an. anilleen akkanumaan jaabar sheekh uthaymiin karaa salafu saalihinaatti nama yaamuu rakkoodhan jen garuu yoo karaa salafii jettaniif yaamuu qabdan je'utti kana nama yaamtan taate hoggus cubbuurra jirtan jee. sheekh naasiruddiin alalbaaniin gara tokkoon jajjabeessee fardiidha jee sheekh uthaymiin ammoo hin ta'u jee garuu isaan lameen waan irra waliif galan qaban. sheekh naasiruddiin alalbaaniin yoo anaatu nama hunda caalattiif yaaddee salafii jettee keef yaamtu taate hoggus dogongortee jirta jee jira. sheekh saalii fawzaaniinis an salafiidha jettee akka nama hunda caaluutitti yoo keef dhaaddu taate hoggus dogongorarra jirta jee. sheekotiin gurguddoon warroonni salafiifiin jechuun dirqama ja'anuu dhaadachuuf jecha ani salafiidha anaatu nama hunda caala ana malee namni biraa jannatan seenu yoo jettu taate dogongora ja'anii dubbatanii jiran. sheekh saalii fawzaan sheekh naasiruddiin alalbaanii fi sheekh ibnu baaz faatu kana jee jira. sheekh uthaymiin ammoo kana jechuu bira dabree inumaatuu salafii jettee if yaamuun qabdu jee. an nama haga sheekh uthaymiin waa jajjabeessu miti. anammoo yoo na gaafattan muslima ja'anii if yaamuutu wayyaadhaan isiniin ja'a.
yoo namni tokko salafii jeef yaame ammoo gam tokko mubaah waan jaalatamaas jibbamaas hin ta'in ta'uu danda'a garuu haraam isiniin hin jiru an haraam hin jiru garuu an kaniin filadhu wanti gaariin qulqulluun rakkoo takka illee hin qabne dhibbarraa dhibbatti nagee nama baasu muslima jaaniif yaamuudha ulamaa illeen jecha kana ni jannamoon jennu irratti wal dhabbii qaban namni tokko jecha quraanaa fi hadiisa akka salafoonni hubatanii hordofanittiin hordofa ja'uuf jecha gabaabaa salafii je'utti fayyadamee yoo if yaame umaa rakkoon qabu ta'us garuu irra hedduun namaa salafiin garee nagee baate jarri hafan kabiraa ammoo warra azaabaati jaanii yoo if yaaman taate hoggus dogongora guddaadha gabaabsineetti fayyadamuuf yoo taate mubaaha ta'uu danda'a garuu fardiidhan ja'u karaa kanaan an fatwaa sheekh saalii almunajjid godhe wajjiin jira sheekh saalii almunajjid akkijee warra bidaa irraa adda if baasuuf jecha salafii jettee yoo if yaamte rakkoon qabu garuu an salafii nama hunda caalu jettee yoo if yaamtu taate hoggus dogongora jee kana booda hadiisa ergamaa rabbii tokko dubbatee akkana jee gaafa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madiinaa jiran san nama ansaaraa tokkoo fi muhaajiraa tokko jidduutti wal dhabbiin uumamte kana namichi ansaaraa guyyaa warra ansaaraa na dirmadhaa jee yaammate warri ansaaraatis dhufanii isa bira guutan ka muhaajiraatis yaa warra muhaajiraa na dirmadhaa jee yaammate isaanis ni dhufaniif yeroo tana ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhageyanii maali yaaminsi jaahiliyyaa haakanaa kun jaaniin laal dubbii tana yoo laalle ansaaraa fi muhaajira jaaniif yaamuun hamtuun qabdu garuu garee uumanii yaa warra ansaaraa na dirmadhaa yaa warra muhaajiraa na dirmadhaa jechuu kana jibbaniiti yaamicha jaahiliyyaa jaaniin nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maqaan ansaara ja'uu fi muhaajira ja'u maqaa gaarii ta'us akkuma beekamutti ansaara jechuun tumsitoota yookiin warra gargaare warra ergamaa rabbiitiif tumse jechuudha sallallahu alaihi wasallam muhaajira jechuunis warra karaa rabbiitiif ergamaa isaarra godaane jechuudha garuu lameenuu maqaa bareedaa ta'us rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama hundarra caalu ta'uuf mul'isuuf jecha if yaamuun haraami jaan kanarratti hundaa'uudhaan salafii jaaniif yaamuun haraami jechaan jiru akka malatti akkana nuban garuu jechi nagiyaatii fi khasirrii muslima jaaniif yaamuudha yoo eega salafii jettaniif yaamtan booda dogongorri xiqqaan tokkoo fi tuulummaan xiqqoon takka isinirraa mul'atte rakkoodha tarii rakkoon tunis balaa hamtu fiduu dandeessi tanaaf ergamaa rabbiitis sallallahu alaihi wasallam maqaa wal qoqqooduu kana dhorkan jechi nagiyaa salphaan innanii minal muslimiin awwara muslimootaatiirraa ijaaniif yaamuudha gama biraatiin an dhibbarraa dhibbatti hanafiidha shaaficiidha maalikiidha hambaliidha salafiidha ahlul hadiis ijaaniif yaamuun umaa rakkoon qabdu garuu maqaadhaan hogguu if yaamtan muslima ja'atiif yaamaa haasoo xiyyadumarratti yaadota ulamaa'onni gurguddaan sammuu teessan keessa isin yaa'u kun kannaniin xumuruu barbaada dubbiin isaaniitun qalbii teessanis isiniif banuutu mala namoota takfiira godhan laalchisee warroota kaafira jaanii wal yaamanirraa wayita dubbatan imaamu shaafi'i rabbiin rahmata haa godhuu fi maqaa rabbiin siif kanneen kan inni namaa yaameeniif yaamuun gahaadha wanti kanaan ala jiru cuftii haraami kufriidha jee waanuma rabbii fi ergamaan isaa moggaasan qofaaniif yaamuudha kanaan ala wanti biraa takka illeen hin jirtu wanti kanaan alaa kufriidha garuu namni tokko wallaalaa yoo maqaa biraatiin yaame kaafiraa miti imaamu shaafi'iitu kana jee imaamu shaafi'iitu akkana jee sheekh ibnu taymiyaanoo waan jee ni beektaa yoo namni tokko namaaf sujuudee kun amantii kiyya jee yaade namni san kaafiraa miti jee sheekh ibnu taymiyaa namni tokko ilma namaatiif sujuudee wanti kun amantii kiyya jee yoo yaade hanga namni biraa waan kana isaaf ibsee adda baasuufitti kaafiran jaamu yoo eegaa adda baasaniif booda waan sanirra jiraate malee jee sheekh ibnu taymiyaa aalima jabaa akkami isaatu akkana jee dabalataa yoo dubbistanis sheekh ashawkaaniin akkana jee namni tokko wallaalummaadhaan waan rabbi malee jiruuf yoo mataa gabbuuse kaafiraa miti jee muhammad ibnu abdul wahhaabis rabbiin rahmataa godhuuf waan jee nuti warra qubbii qabrii abdulqaadir jeelaanii takkaa'u ahmad albadaawii fi kan kana fakkaatan irratti sujuuda godhaniin kaafiran jennuun duba akkamitti namoota shirkiin dalaginiin kaafira jennaan jee duba akkamitti namoota shirkiin dalaginiin kaafira jennaa jee nuti beekumsa qabneef hin jenne garuu nama kafarsiisna kaafira jenne haasoo xiyyaadiisota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam lamaan kanaanin goolabuu barbaada ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sahih muslim mujallada sadaffaa hadiisa 465 irratti arfajaan radiyallahu anhu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jeejee gabaase fuuldura gaafa rakkoon hamtuun hawaasa keessatti mudattuutu dhufuuf ta'a nama tokkummaa hawaasa muslimaa booreessu yoo arkitan sayfiin dhawaa yoo dhaabbachuu dide ammoo ajjeesaa jee ergamaa rabbiitu sallallahu alaihi wasallam nama tokkummaa hawaasa muslimaa booreessu sayfiin dhawaa yoo dhaabbachuu dide ajjeesaa jee hadisni hadiisa sahiha muslimi mujallada sadaffaa hadiisa lakkoofsa 4565 irratti akkaan isin dheereessalleen hin beeka amma kun hadiisa xumuraati sahih bukhari mujallada afraffaa lakkoofsa 5606 irratti huzayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu akkana jee namoonni wanti gaariin maali jaanii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafachuu fadhan garuu an sodaa fuulduraataniin qaburraa wanti hamtuun maali jee gaafachuun fadha jee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jee gaafate
yaa rasuulallah nuti wallaalummaa fi badi'amtuu keessa turre garuu amma rabbiin khayriin nu baasee jira duba khayrii tana booda wanti hamtuun nu dhuftu ni jirti jee gaafate ergamaan rabbiitti sallallahu alaihi wasallam hamtuun ni jirti jeen hamtuu san booda hoo wanti gaariin dhuftu ni jirti jee gaafate rasuulli sallallahu alaihi wasallam garuu hamtuu haa xiqqoo wajjiin jaaniin hamtuun xiqqoon san hoo maali jee gaafate rasuulli sallallahu alaihi wasallam hamtuun san namoonni gara waaniin an hin barsiisinitti nama yaamu dhufuudhaa jeen san booda hamtuun biraata dhuftu ni jirti jee gaafate ergamaan rabbiitti sallallahu alaihi wasallam jeen ummata gara ibidda azaabaatti isin yaamuutu dhufa ammaas Huzeyfaa radiyallahu anhu maal godhuu qabna jee rasuula sallallahu alaihi wasallam gaafate rasuulli sallallahu alaihi wasallam jamaa muslimaatiif hoggantoota isaanii qabadhu jabeeffadhu jeen yoo jamaa muslimtootaatiif hoggantoonni isaanii jiraanne hoo jee gaafannaan hoggus firqaalee jiran hundarraa fagaadhu bakka fagaatte sanitti yoo hundee mukaa nyaachuun dirqama sittaatillee nyaadhu osoo haala sanirra jirtuu rabbiin si ajjeesuutu irra siif caala jeen sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. From all the sects, even if you have to bite the root of the tree until you meet Allah subhanahu wa ta'ala in that state. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.